Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii gaaddisa raabaadorii kan guyyaa har'aa afaan Oromootiin isiniif dhiyaatu. Qabannee isiniif dhiyaanneerraa as na waliin kan jiran keessummoota lama qabaa. Keessummoota isin akkuma yeroo kaanii beektan jechuudha. Jalqaba irratti Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Daayirektara Miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mohaammed fi anis asirratti kan sagantaa kana gaggeessu Heenok Gabbisaa marii mata duree adda addaa irratti qabannee waliif dhiyaanneerra. So mariin keenya irraa akkuma beekamu haala sodaachisaaf haala adda addaa kufaatii siyaasaa biyya sana keessa jiru waliin wal qabatee bakki yookaan teessoon muummicha ministeeraa bakka duwwaa ta'uusaa fi bakka bu'iinsa muummicha ministeeraa ilaalchisee adeemsa siyaasaa jiru fi senaariyoo adda addaa jiru irratti marii geggeessinaa. Akkasumas immoo kufaatii siyaasaa biyya sana keessatti qaqqabaa jiruuf gareen addaa yookaan aktoroonni adda addaa roolii maalii qabaatu biyya sana oolchuudhaaf gaaffii uummata Oromoo, dimaandiin uummata Oromoo kan waggaa hedduudhaa kaasee Oromoon itti dhiigaa ture, itti du'aa ture galmaan ga'uu keessatti gareen qaamota adda addaa maal akka fakkaatu irratti yaada waliif irraa. So keessummoonni as jirtan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Mee eenyurraa akkan jalqabullee hin beeku. Jalqaba irratti egaan guyyaa tokko dura yookaan guyyaa lama duran jedhaa gocha gurguddaa lamatu geggeeffame. Gochi lamaan kun gocha wal dhawu yookaan immoo contradict yookaan conflict gocha wal godhu ta'ee natti mul'ata akka kiyyatti. Jalqaba irratti akkuma beekamu wanta namatti tolu waan nama gammachiisu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan lammiilee adda biraan haga tokko mana hidhaatii ba'anii uummata waliin walitti makamanii maatii isaanii waliin wal arganii biyyi sun gara ce'umsaatti deemaa jirti kan jedhu abdii nuuf kenne. Guyyaa lama booda immoo negative event kan ta'e kufaatii mootummaa sanaa kan agarsiisu kan fakkaatu muummichi ministeeraa waraqaa aangoorraa ittiin bu'u dhiyeesse. Sanarratti teessumni muummicha ministeeraa duwwaa ta'uudhaan uncertainty baay'ee uumee jechuudha. Kun maal akka fakkaatu kufaatiin siyaasaa akka jiru kan agarsiisu gama tokkoon jechuudha. So momentii sanarratti namni baay'een Itoophiyaa at crossroad akkamittiin bakka duwwaa jiru kana akkamittiin fulfill godhu yookaan akkamittiin guutu qaama kamtu qabata reconciliation yookaan immoo ce'umsi maal fakkaata dhaabbilee mormitootaa ofitti dabalatamoo qaama mootummaa aangoorra jiru addaawwii qofatu waan kana monopolize godhetuuf kan jedhu gaaffii hedduu ture. Guyyaa sadaffaa irratti har'a ganama jechuudha labsiin yeroo hatattamaa. Labsii yeroo hatattamaa jechuun mootummaan kufuudhaan dura isteejii jiru jechuudha as bahe jechuudha. So eventoota confused ta'an contradict ta'anii fi biyyi sun crossroad irraa karaa baay'ee rakkisaa fi karaa kufaatii caalmaa fidutti deemaa jirtu agarsiisa jechuudha. Kun maal isinitti fakkaata? Jawaar asirratti agaarraatti waan jiru background event jiru tokko irratti ifa daawwattoota keenyaaf ifa godhiiti. And then Professor Isqeel immoo sun maal akka ta'e maal agarsiisu implication isaa achirraa itti nuuf uftachuudha. Galatoomi egaa siyaasaan Itoophiyaa saffisaan jijjiiramaa kan jiru. Gorsa diinitti jijjiirama guddaa osoo jennu guyyaa sadeen darbe immoo jijjiirama hedduu akka rookeetti jijjiirama agarsiisaa jiru. Akkuma tireefatu gama tokkoon akkuma tireefatu gama tokkoon waan positive ta'e hidhamtoota siyaasaa gad lakkisuun hidhamtoota siyaasaa ni bayan jamee yaadamnee gadi lakkisuu agartaa waan hamilee namaa kennudha. Gara kaaniin immoo hidhamtoota siyaasaa gad lakkisaa political space liberalize goona dirree siyaasaa bal'isaa jiran jettee waggaatti abdii horattu immoo gara kaaniin labsii yeroo muddamaa hoggaa godhan agartaa. Kanaaf contradictory development kan jennuun gama wal faallessu ka potential immoo karaa deemee wal hudhuu danda'u jechuudha. Gama tokkoon dubbii oomishtaa gara tokkoon dubbii qabbaneessa deemtaa rakkoo uumaa jira. Kun egaa warri waan kana hoogganaa jiru murna lama akka ta'e ka argaa jirtu.
gara tokkoon dhiibbaa alaatiif keessan keessattuu fincila ummataatiin hidhamtoota hiikuudhaaf dirqamuu isaanii agarta. Gara kaaniin immoo hidhamtoota hiikuun kunuyyuu nu laaffisuuf danda'a. Hoogganoonni mormituu kuni baanaan ummata kana gurmeessanii daran qabsoo irratti dura fiiguu danda'anii. Kanaaf dura dhaabbachuu qabnaa, akka isaan hin sochoone gochuu qabnaa, akka isaan hin sochoone gochuudhaaf ammoo labsii yeroo muddamaa baasuu qabna kan jedhudha. Yeroo ammatti wanti labsii yeroo muddamaa fidu hin jiru Itoophiyaa keessatti. Biyya tokko keessatti akkuma ati beektu labsii yeroo muddamaa labsamuu kan danda'u yoo haalli nageenya to'annoodhaa ala ta'ee biyyi gara jiguutitti kan deemu taate, yoo poolisiin naannoo keessa jiruu fi humni nageenyaa naannoo godinoota jiru haala sana to'achuu kan dadhabu taate gara humna waraanaa fiduutitti gara heeraaf seera suspend gochuu yookiin immoo rarraasuudhaan gara heera maleessan humnaan biyya bituutitti nama ceesisa jechuudha. Sochiin torbaan dabreetis taate kasan dura to'annoo poolisii Oromiyaatti ala hin jiru. Sochiin inumaa state of emergency kan sila labsamuu qabu gaafa abdiileen uummata keenya weerare san naannoo sanitti daangaa sanitti labsamuu qaba ture. Kan namni gaaf san hin labsin, namni gaafa uummanni miliyoona tokko buqqa'u hin labsin, namni gaafa uummanni kumaatamaan ajjeefamu hin labsin. Har'a yeroo biitti nagayaatitti, yeroo jeequmsi guddaan hin jirretti, yeroo jeequmsi hafee inumaatu dimokiraasiin babal'ate jennee namni nagayaan bahee galuu eegale kana keessatti labsii yeroo muddamaa hoggaa labsan agarra. Pozitiivoonni biraati agartu muummichi ministeeraa maal jedhee kan inni aangoo gadhiisuu fi dimokiraasiin akka babal'atuuf ce'umsi akka godhamuuf haala mijeessuudhaaf jedhe. Kanaaf wanti isaan godhan wal faallessa. Yoo agartee irratti ibsan keessatti command postiin dhaabbatee command postiin immoo muummicha ministeeraatiif gabaasaa jedhetu waamamni isaa. Muummicha ministeeraa kan kute namichi. Ministeerri tokko kutee jira, muummichi ministeeraa tokko kutee jira. Kan lammataa dhufee jiru haala kana keessatti waan confused ta'e yookiin immoo waan jaanjee wayiiti kan hojjechaa jiran Enook. Galatoomii Jawaar. Iskeel haala guyyaa lamaan sada kana keessatti ariitiidhaan jijjiiramaa jiru kana maal agarsiisa akka waliigalaatti? What is your reaction? Waan keessa teenye waan hin beekneef fagoodha yeroo laallu waan wal faallessu fakkaata waan gidduu kana godhatamaa ture. Garuu karaatti araaramus hin qaba akkasitti ilaaluun hin danda'ama. Torban darberraa waan geddarame baay'een hin jiru siyaasa biyyichaa ilaalchise. Kaleessas kan mootummaarra ture addawaawiidhumarraa har'as addawaawiidhumatu jira. Haalli geddarame jiru yoo walitti fuunee ilaalle sababii kanaatii fi akkuma amma Jawaar jechaa ture yeroo labsii yeroo muddamaa kan fiduudhaaf barbaachisu wanti muddamsiisaan hin jiru. Wanni jiru wanni ture muddama biyya keessa jiru, muddama siyaasaa biyya keessa jiru waan laaffisutu ta'aa ture. Mana hidhaa keessa kan turan yoo mana hidhaatii bahanii kaleessarra sila har'atti muddamni sun laafeera jechuudha muddamni jiru. Silaatii har'a yeroo itti madaddabalanii nama mana hidhaatii yaasaa jiranii wanni sun sila relax gochaa wanta deemudha malee muddama sana waan itti daddabalaa deemu hin turre jechuudha. Kanaaf wanni geeddarame hin jiru. Haa ta'u malee qabsoon Oromiyaa keessa jiru iddoo adda addaatti babal'atee iddoo kan biraattis kaka'uu akka inni jalqabe nagarra waldiyaanii fakkeenya tokkodha. Iddoo sanatti akka inni ka'ee ture sin agarraa ajjeechaan iddoo sanatti akka ta'es hin beennaa. Garuu akkuma kanaan dura yeroo dheeraa dubbataa turre mootummaan biyya Itoophiyaa keessa amma jiru kun seeraan, nagaadhaan, tasgabbiidhaan biyya bulchuu dadhabeera. Fudhatama uummata biraatii dhabeera jennee dubbataa turre namni warri xiinxalan hundumtuu akka kanatti dubbatu addunyaa maraa. Kana keessatti karaan inni itti biyya bulchuudhaaf danda'u humna waraanaa qaba jedhee waan ofitti amanuu fi humna waraanaa sana itti dhimma bahuudhaa fi akka inni yeroo dheeraa cacarraaqaa ture hin beenna. Karaa bahaa, karaa kibba bahaa, karaa kaabaa kan godhamaa ture jeequmsatu biyya keessa baay'ate jireenya biyyichaatu balaarra bu'ee sirna heeraatu balaarra bu'ee
jechuudhaaf sababii akka inni barbaadaa ture kana dubbataa akka turre ummatatti simaa akka turre biyya lafaatti simaa akka turre himma beekama. Kuni beekamaadha. Naannoo Oromiyaa keessatti ummatatti naquudhaan iddoo baay'eetti ummatatti naquudhaan ummatatu ummata balleessuuf ka'ee maqaa adda addaatitti itti kennee biyyatu jeeqame akka seera biyyanaatti ummatni ummata irratti gaafa ba'u ummanni tokko yeroo balaarra gahu seera muddamaa hatattamaa kana seera muddamaa barbaachisa jechuudhaaf akka inni cacarraaqaa ture hinuma beekna turre jechuudha. Amma gidduu kana wanni ta'e hiikuunis ummata warra mana hidhaati hiikan warra siyaasa geggeessitoota siyaasaa ta'u warra kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaatiis kan isaan yaasan kan nu ilaaluun nurra jiru muddamatu isaanirra waan gaheeti gadhiisanii malee jaallatanii ummata kana gallakkisuudhaaf fedhanii siyaasa biyya keessaa fooyyessuudhaaf karaa jijjiiramarra deemuudhaaf hin turre dirqamatu akkas isaan godhe jechuudha. Kanaafi waan isaan tokko jedhanii lama jedhanii yaalaa turan hundumtuu harkatti fashalaa'ee didee rakkisaa waan tureef sababii hin taane ummanni gabaa lagate ummanni mana oole sababii kanaatiif jeeqamni biyya kanaa balaa wayiirra biyyichi diigamuudhaaf balaarra buuse hin jiru. Yookiis immoo sirna heeraa biyyichaa keessa kan jiru kan balaarra buuse wanti tokko hin jiru. Namni mana oole, namni gabaa lagate, namni mana hidhaatii bahee sababii kanaatiif labsii muddamaa wanta jedhamu sana kan barbaachisu hin jiru. Garuu addawaawiin yookiis wayyaaneen sababiidha barbaadaa turan hambarraatti. Sababii isheen kun nun baatu jechuurraa kan ka'e yoo gadi baasani malee dhugaadhaan akka seera biyyichaattis akka addunyaan ilaaluttis akka ummanni Itoophiyaa beekuttis kana fiduudhaaf kan barbaachise hin jiru. Humna tokko qabnaa jedhanii waan yaadaniif isayyuu qabaatanii hin beekan. Humna waraanaati qabna. Humna waraanaatiin gadi qabnee bulla jechuun isaanis immoo dhiibbaatu itti dhufe deeggartoota isaanii irraatiifi. Dhiibbaa guddaan waan itti dhufee warra deeggartoota isaanii gammachiisuudhaaf jecha kana godhani malee karaa seeraa karaa haala yeroo waan kana kan barbaachise hin jiru. Kanaafi wal duukaadhuma deema jechuudhaaf hin jedhe wanni kun waan wal faallessiyyuu miti akkaataan inni itti adeemu. Galatoomii Professor Skeel. Gaaffiin kun I think namni hundumtuu biyya keessaas kan gaafatan itti fakkaata. Anis gaaffiidhaanaaf kan akka irratti malee nu barbaadu tokko kanuma walii wal qabatee jechuudha. Barreeffama Atlantic Councilin Africa Divisioniin baase waa'ee gabaa lagachuu fi mormii gaggeeffamaa ture ilaalchisee jechuudha. Akkuma beekamu gaan hundi keessan akkuma sirriitti beektan torban darbe keessa gabaa lagannaan qeerroon beeksee ture. Gabaa lagannaan kun ajandaan jalqabaa yookaan dimaandiin jalqabaa hidhamtoonni siyaasaa hiikaman kan jedhu. Haga tokko hiikamaniiru kan abdii namaa kennu jechuudha. Akkuma sanaan haga tokko Baqqalaa Garbaaf gaafa hiikaman, Dajanee Xaafaa gaafa hiikaman, qeerroon akkuma sanaan hoggana qabu agarsiisuudhaaf gabaa lagannaan achumatti dhaabbate. Maaliif haga tokko mootummaan sunis itti waliigalee namoota muraasa waan hiikeef jechuudha. Yeroo gabaabaa yeroo muraasa sana keessatti dimaandii jiru haga tokko fulfill gochuu danda'eera. Atlantic Councilin kana jedhe this is the highest level of leadership from the youth jedhee lafa kaa'e. Kun maal agarsiisa fuulduratti negotiate gochuu akka danda'u waliin dubbachuuf dialoogii gaggeessuuf dargaggoon Oromiyaa akka qophii ta'e kan agarsiisu this is high level leadership. Guyyaa lama booda yookaan guyyaa sadii booda Prime Ministeriin resign godhee jechuudha muummichi ministeeraa. Wanti labsii yeroo muddamaa kana baasisuudhaaf wanti wayyaanee muddamsiise yookaan wanti wayyaanee dhiibe qeerroon gabaa lagachuu isaati moo Prime Ministerii muummichi resign gochuurraan vaakiyuumii uumamu yookaan bakki siyaasaa duwwaan uumamu rakkoo adda addaatti fiduu akka danda'u sana wayyaaneen olaantummaadhaan sana qabachuudhaaf tu labsii atattamaa kana declare goote moo it's more about protest yookaan mormii qeerroon gaggeessaa ture. Qeerroon of course mormiyyuu dhaabeera guyyaa lama sadiif. Maali kan warrant godhe wayyaaneen maal yaad? What is in the mind of the wayyaanes right now? Jawar maal jetta? Waan wayyaaneen faranjootatti himteerraa hakaanu warqinaan as ture faranjootatti waan himee waan haasa'een qabanii
warri ambaasaadoroonni Awurooppaa jiranis waan himan qabanii achirraa kaanee san fudhachuu dandeenya face value irratti. Kunis political transition seenaa jirra, prime minister jijjiiraa jirra, leadership hoggana isaanii jala hanga gubbatti jijjiirama godhuuf deemna. Kun immoo hoggansa jaarmiyaa keessatti illee Ihaadeeg keessatti illee akkasumas uummata keessatti jeequmsa uumuu akka hin dandeenye controlled transition. Yoo yaadatte Angela Merkel barreen gadda yeroo achi turtetti jecha kana fayyadamtee turte. Controlled transition. Jijjiirama to'annoo isaanii to'annoo ala bahuu hin dandeenye kan to'atamee deemu godhuudhaaf labsii yeroo muddamaa kun nu barbaachisaa kan jedhuudhaan. Waan wal sodaataniif jecha probably akka barbaadanis nama barbaadanis muummicha ministeeraa gochuudhaaf ittuma deeman jechuudha. Sochiin kun torban dabre jiraachuu baate inuma labsiiti. Hayilamaariyaam illee buusu walgahii Ihaadeeg irratti walii galan by the way kun walii galanii turan. Wanni mormiin ammaa kun godhe itti jarjarse, itti muddeet irraa qaarse jechuudha. Kanaaf sochiin kun guyyaa 3 kan labsame. Guyyaa lammaffaa irratti akeeka labsame san galmaan ga'e. Guyyaa sadaffaa guyyaa injifannootii fi guyyaa daandii itti qulqullaa'u ture. Jeequmsi homaatu hin turre. Kanaaf sababni labsii muddamaa geessisu sochii kana keessa hin turre. Inumaatu wanni surprise isaan godhe Euroopidiyoos taate warra wayyaanee wanni surprise isaan godhe madaallii duula gara amma duulota hedduudha kan godhame waggoota 3 dabre kana keessatti. Duulota amma duraatiin wal bira qabdee hoggalaaltu duulli ammaa kun hedduu kan naamusni keessatti mul'ate hedduu kan nageenyi keessa ture jechuudha. Magaalota muraasa alatti bakka akka ajaa'ibaatti nageenyi keessa ture. Kanaanaa miti uummanni sabbataa ragaasiif baya kan adaamaa ragaafsiif baya hunda jechuudha. Sanii miti wanni isaan muddamaniif. Sochiin kun isaan muddee jira humna qeerroo itti agarsiisee jira labsii kana garuu kan labsanii yeroo dheeraa keessatti siyaasa biyyattii deeffanii to'achuu waan barbaadaniif jijjiiramni inevitable dirqama jijjiiramuun akka irra ga'e waan jireef jijjiirama kana garuu jijjiirama isaan to'atan waraanan to'atan gochuu barbaadan jechuudha. Keessattuu muummichi ministeeraa itti aanu eenyu ta'a? Muummichi ministeeraa hin dhufaa waan kana jahaa fi kan labsanii ji'a jahan muummicha ministeeraa san aangoon qabaatu muummichi ministeeraa kun kan namni arguu danda'u qaba. Ji'a jahan itti aanu kan biyya bulchu waraana. Kanaafuu muummichi ministeeraa haarayni kuni gaafa inni aangoo isaa irratti tajaajilaa sirriitti tolfatetti isaan waan silaa jalaa meessuu qabanii fi jalaa tolchuu qabanii fi wal qixxeessuu qaban hunda labsii kanatti fayyadamanii civilian rules waan kararraa meessaniif jechuudha. Waan biraa waan hojjetan namni keenya beekuu danda'uudha qaba. Namni beektaa xiqqoo irraanfataa deema keessattuu warreen amma labsii maal jedhu kuni National Security Council wal gahee maal murteesse? Akka seeraatti National Security Council nama 7 qaba. Namni 7 kuni gorsituu muummicha ministeeraati. Kan isaan hoogganus muummicha ministeeraati. Tibbana garuu wanni isaan godhan lakkoofsa kaawunsilii kanaa baay'ee bal'isan. Bulchitoota naannoleetti dabalanii qondaalota waraanaa izzi hundarra itti dabalanii walgahii sana footoo sana hin qopheessine malee walgahii irra ta'an san irratti namni yuunifoormii hin qabne parsantii 10 hin ga'u jechuudha. Already waraanaan abbaan fedhees yoo muummicha ministeeraa kan ta'u taate waraanaan to'achuudhaaf national security sun qophaa'e. Labsii muddamaa kana immoo kan hojiitti eegu eenyu isaan ta'a jechuudha. Kanaaf kuni strategically itti yaadanii kan godhame malee akka namoonni gariin jedhan sochiin uummataa waan dhufe qofaaf kana waan godhanii miti. This has been planned. Kana immoo anaa miti kan jechaa jiru. Opidiyoon kana irratti yoo shakkii qabaatte haa gaafattu warra isaanii kun sirrumatti lafuma kaayamee kan akka ta'e faranjootatti kan himamaa jiru jechuudha. Okay. Iskeel maal dabaltaa asirratti? Egaa silas kanuma miti kan hin jedhe jechuun sababiidha barbaadaa turan. Muddama amma Jawaar waan jedhu dhugaa ta'ee dhugaa akkasiidha akka ittidha garuu itti qophaa'aa turan sababiidha barbaadu turan malee. Waan muddi kun amma jedhamaa jiru nama 7 kan ture akka kan irraanfatamee ture bara mallasaa kan ture kan irraanfatamee ture National Security Council suni lafi isaan itti ajajuu danda'an warra qondaaltota humna waraanaa sana walitti sassaabuuni
Silumaayyuu itti qophaa'aa akka turan kan inni agarsiisaa jiru. Amma sababiidha barbaadaa turan. Sababiin isaa sila kan dubbanne sababiin amma kenname. Jeequmsa fide waa'een galaanaa gabaa lagannaa jeequmsa fide yookiis mana ooluun jeequmsa fide kan jedhu dhugaa miti. Iddoo tokko lamatti rakkoo kan uuman jiru kan keessa deemanii rakkoo adda addaa kan uuman inuma jiru ta'a. Garuu akka ammanaanis natti mul'ataa jiru muummichi ministeeraa sun iyyuu yeroo achii gadi ba'ee dubbatu silaati namni hojii isaa gallakkiisu kan biyya tokko geggeessu itti qophaa'ee dhufee dubbachuutu irra jira. Akka namatti qophaa'eetti miti garuu kan inni dubbataa ture. Waan inni jedhe keessa garuu wanta gurguddaatu jira. Tokkoffaa nagaa itti fufiinsa qabu biyya hojiirra oolchuudhaaf. Akka inni gufuu ta'etti waan sanatti akka inni gufuu ta'etti agarsiisaa jechuudha. Nagaa itti fufiinsa qabu biyyi kun akka qabaatu. Lammata jijjiirama hojiirra oolchuudhaaf deemaa waan jiruuf jijjiirama kana jireenya biyyattii kanaatii fi vital jedhe maqaa isaatiin illee vitalii waan ta'eef isa hojjechuudhaaf akka danda'amutti. Sadaffaa buqqa'iinsii fi ajjechaan hedduun waan biyya kana keessatti waan ta'ee jiruu fi hojii deebisanii iddootti deebisuu kana hojjechuudhaaf akka ta'u ta'edha. Mee akkamittiin itti namni muummichi ministeeraa kun akkasittiin dubbata. Nagaa itti fufiinsaa fiduuf anatu gufuu ta'e jechuudha. Miti akka jechuun yookiis immoo jijjiirama fiduudhaaf anatu gufuu ta'e. Sadaffaa immoo buqqa'iinsaa fi waan rakkoo jiru kana hundumaa karaarraa fuudhuudhaaf akka tolutti anatu karaarraa jedhuutu irra jiraa jedhe. Akkas ta'eera jennaan muummicha ministeeraatu kana hundumaa dhowwee ture jechuudha. Garuu waan hin fakkaanne itti qophaa'aa waan turanidha kan inni agarsiisu. Kana hojiirra oolchuudhaaf inni ani karaarraa bu'eetanii abbaa isaan filatan itti kennee deemaa jedhee akkasittidha kan inni hiikamuu hin danda'amu. Kanaaf sababiidhuma barbaadan. Kunis immoo akkama jedhame warra faranjiitti akka itti himanii Jawaar jedhe jijjiirama sana akka uummanni achi fonqolchee fidutti tun ta'in karaa sirna qabeessaan gochuudhaaf akka dandeenyutti humna nu barbaachisa. Humnaan bulchuutu nu barbaachisa. Seera balleessuun nurra jira. Heericha suspend gochuun nurra jira yoo jedhanii waan kunis waan hin fakkaanne waan rakkisaadha. Sammuun namaa fudhachuudhaaf hin danda'u. Ofii isaanii iyyuu taanaan mootummaan kun akka naannatti mul'ataa jirutti eenyu hoogganaa akka ta'e beekamaan mitan. Eenyu hoogganaa akka ta'e waan hin beekamnee fi humna waraanaa jalatti hundumaa sassaabuudhaaf yaalii gochaadha turanii yaalii gochuudhaaf immoo sababii akka hidhamtoota kana hiiksisuudhaaf qeerroon humna akkasii agarsiisu naamusa akkasii agarsiisu hin danda'a ergii ta'e inni achi ol dhufu kun homaa nu galaafachuudhaaf adeemaa sababii kanaatii fi the last stand gochuu danda'uun nurra jira jedhanii waan gochaa jiran natti fakkaatan. Shoor yookaan geenni OPDO keessaa immoo garee progressive force kan jennu yookaan reformist agenda kan ta'an pro-democratic kan ta'an yookaan immoo ce'umsa biyya sanaa gara sadarkaa dimokiraatawaatti ce'uu akka qabu kanneen amanan labsii yeroo muddamaa ba'uusaa keessatti maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu? What is your opinion? Gareen OPDO keessatti maali labsii kana akkamittiin ilaalu or tumiinsa yookaan immoo declarationii kana keessatti ga'een isaanii maal ture jettanii amantu? Jawaar, what do you think? Waan morma natti fakkaatu wantoonni miidiyaadhaan daddabraa turanis miidiyaa isaaniitiin daddabraa turanis wantoota Abiy jedhes hoggaa laaltee state of emergency kana takkaahu labsii yeroo muddamaa kana justify gochuudhaaf yaalii akka godhaa jiran kan agartu. Addeen bakka addisuutti taatee dubbattu akka waan isin jetteetti attentionii isinii kennuun barbaada. Yeroo baay'ee mootummaan sun hoggaa mootummaan nama ajjeese hin dho'isan. Duumaayyuu hin dho'isanii gaagama. Garuu extensively deemanii akka waan balaan guddaan jimmatti geggeeffamee akka waan balaan guddaan walancitiitti geggeeffamee akka waan haalli kun to'annoo ala ta'eetitti kan dhiheessaa turan. Kuni haasaan godhamurraa fakkeenyaaf waan Abiy hoggaaf duuba deebitee ilaalte
saboota tuquun, saboota saamuun, sablammoota biraa miidhuun waan jiru agarta. Fast forward. Ibsa irra kenname keessatti jechuun justificationii takkaafuu sababa labsii kanaatiif kenname keessa hoggaa dhayite sabaaf fo'anii miidhuun, mirgi sabaaf sablammootaa miidhamuun, mirgi socho'uudhaa ugguramuun kan jedhu agarta. Almost word for word waan inni jedhuu fi waan amma as keessa jedhutti. I'm 100% sure opinion kana deeggartee jirti. Maaliif akka ta'e naan galu mormii amma dura dhugaa mormaa turanii marsaa kana akka amma keessa hamiidhaan as dhiyeessanii nutti manifeeta gamanaan fidanii kaawunsiliin ministeerotaa hin dabarsinee Getaachoo Asaffaatti dabarsee natti fakkaatu. Sodaatanii haa ta'u jaalatanii haa ta'u kana wajjumaan akka dabarsanitti odeeffannoon bakka adda addaa funaannadhelleen waan publicly mul'aturrallee kaatee galaalte akka fudhatani. Maaliif fudhatan tilmaamuu dandeenya. Tani gama tokkoon nageenyi Oromiyaa tiisuu hin dandeenyu jedhanii sodaataniiti natti hin fakkaatu. Humnummaan Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa nageenya eegsisuudhaan qabatamaan proven ta'e poolisii Oromiyaati. Adaamaa yoo laalte gaafa Baqqalaan galu halkan san guutuu namni dhiichisaa bule guyyaa namni isteediyeemii guutee irraan gara galee bishaan tokko inni gadi nammine. Ambo guyyaa sadii akkasittoonni taate wanni tokko hin taane. Bakka hundatti bakki xiqqoo jeequmsi ture bakka caasaan qeerroo jabaa hin turin bakka magaalota amma haaraa sochiitti makaman akka Jimmaa akka biraa kana keessatti amma dura jechaa turres agent saboteurs yookiin immoo luuxe seentonni odoo ittiin dammaqamin jeequmsa uumuu danda'antu jira. Kanaaf haala nageenya Oromiyaa humna Oromiyaatii ol ta'eet harka kennanii no natti hin fakkaatu. Kun natti hin fakkaatu. Kabiraa sababa reefuu lafa keenya jira. Sababni lafa keenya suni wanni wayyaanee faranjootatti himaa jirtu jijjiirama godhuuf waan deemnuuf. Jijjiiramni kun immoo godhuudhaaf tasgabbii waan nu barbaachisuuf. To'achuu waan nu barbaachisuuf. Biyyattii irratti aangoo guutuu qabaachuu waan nu barbaachisuuf. Keessattuu hogganoonni siyaasaa furmaata siyaasaa fiduudhaaf. Duuba deebii ilaali waan national security jedhe. Rakkoon jiru rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa furuu qabna. Garuu rakkoo siyaasaa furuudhaaf dura rakkoo nageenyaa kana to'achuu qabna. Ammallee akkanatti fakkaatutti tokko kan warra OPDO probably amansiise maali? Muummicha ministeeraa isiniif kennina. Garuu san gochuudhaaf furmaata siyaasaa kana finnee isin aangessuudhaaf isin muuduudhaaf wanni isin harka itti kennuu qabdan maali? Controlled transition. Jijjiirama to'annaa jala jiru. Isin ganaa Oromiyaatti asii ibidda dhaamsurra achii ibidda dhaamsurra mee hagosii fi mogosa haa hojjetanii. Waraana kana nuyi warri siyaasaa teennee 4 kiilootti rakkoo furra. Saamoraan faan immoo haala nageenya haa to'atan kan jedhu waan kennisiisan natti fakkaata. Odeeffannoo qabullee wanni kuni dhugatti sagalee guutuun akka dabreetti kan inni beeku. Kuni seenaa bara 1991 irratti adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo gara mooraatti deebi'uu kan Eertiraa fi kan Wayyaanee immoo daangaa Itoophiyaa eegu jedhee murtii murtaa'amee fi kan adda bilisummaa Oromoo waggaa tokkotti walii gale garaagarummaa maalii qaba? Scale maal yaadda? Or do you think the history repeats itself? Seenaan ofiisaa deebi'ee of haaressaa jira? Natti fakkaatu jechuun iddoo haaraadha waan jiru natti fakkaata. Akka gaafa sanaa dhiibbaa gochuudhaaf kan danda'u uummanni akka tokkotti ka'e gaafa sana hin jiru. Amma wanti jiru waanuma amma himamaa ture keessatti yoo irratti haasofne OPDO'n dhaaba wayyaanee jechuudha jalqabaan. Dhaaba wayyaaneen ijaaredha kun waanuma bakkeetti beekamudha. Achirraati jalqabne. Kana keessatti maal godhu isa jedhu irratti jechuudhaaf hin jedhu. Isarraati yoo jalqabne qabsoo Oromoo kanatu jijjiirama dhaaba sana keessatti fide. Akkamitti jijjiirama fidee jala dhaabachuu waan hin dandeenyee fi hamma tokko waan ummatichi jedhu gaaffii isaa deebisanii sagalee warra mormituu keessaa jiru ekkoo godhanii akkuma warra mormituutti dubbatanii hamma tokko jijjiirama fiduudhaaf kan deemantu keessa jira jechuun waan ummati gaafatu sana
waan ummatichi gaafatu sana iddoodhaan akka ummati gaafatu iddoodhaan ga'uutu hin ta'in laaffisuudhaan jijjiirama tokko gochuudhaan laaffisuudhaafiti kan deeman jiru. Kunis warra hoggansi jira. Warri hoggansisaa jira. Caasaan isaas immoo jira. Hoggansisaa keessa yoo ilaalle warri jijjiirama fiduudhaaf barbaadan gar tokkotti yoo goone ilaalle achuma keessa iyyuu iddoo lamatti gargar bahuu danda'u. Tokko dhimmuma Oromoo kanarratti itti dhimmameetiti mirga Oromoo isa sarbame kanarratti itti dhimmatee kan hojjechuudhaaf barbaaduuf namni tokko keessa jira jechuudha. Tokko immoo rifoormi godhanii jijjiirama adda addaa godhanii hamma tokko fooyyessanii waan ummata jalaati ol ka'e balaa sana qabbaneessuudhaaf kan deemanii jiru. Inni kaan immoo reactionary warra ta'edha. Geeddaruudhaaf tokkollee kan hin barbaanne immoo keessa jiru. Maaliif yoo jettee qabxii isa sadaffaatti hin dhageessu sirni biyya sanaa sun wayyaaneen sirna heeraati. Sirna heeraati ijaarratanii 10 kana haasa'anii malee sirni suni malaammaltummaa irratti kan ijaaramedha jechuudha. Kanaaf namni sirna sana keessa galu OPDO keessaa ta'u abot keessaa galu hundumaa keessa kan inni galu tokkoffaa saamichaatiif itti gala. Mootummaa keessatti kan itti galtu saamuudhaaf itti galta. Bu'aa ittiin bu'achuudhaaf uummata ittiin tajaajiluuf utuu hin ta'in bu'aa ittiin buufachuudhaaf mataa keetiif itti galta. Warri dur itti garanii saammatanii qabeenya gurguddaa kan qabatan keessa jiru jechuudha. Warri amma itti galaa jiran immoo akkuma warra duraan darban sanaa nus keessa lillee raawwanneeti bu'aa tokko keessaa buufannaa kan jedhantu keessa jira. Warri kuni qabsoo Oromoo sana geggeessanii iddoodhaan gahuudhaa fi silumaa hin danda'an turan jechuudha. Dhiibbaan amma dhufe kun garuu maaliif kana keessa lixaniititti tole jedhani warra OPDO jennee gaafanne dhiibbaan amma dhufe kun dhiibbaan gajjallaadhaati uummatarraati gaditti dhufe kun gadda immoo waa'ee gabaa lagannaatiin kan itti mul'ise kuni lafa isaan gahuudhaaf danda'an lafa isaan dhaquudhaaf danda'an jijjiirama hamma isaan fiduudhaaf danda'an yookiis fiduudhaaf barbaadan isa darbee waan jiruufi amma interestiin isaanii warra jijjiirama kana jibbuu wajjin dhaabbachuutti gara dhaquuti jechuudha. Dubbiin argitee waa'ee uummatichaa utuu hin ta'in, waa'ee qabsichaa utuu hin ta'in, waa'ee dhuunfaa ta'eera jechuudha. Dhaaba sana keessa ammayyuu taanaan kan dhimma Oromoo kana itti dhimmamanii iddoodhaan geessuudhaaf barbaadan hinuma jiru. Isaan irratti garuu amma olaantummaan argateera garri tokko. Olaantummaan sun immoo warra wayyaaneetii wajjin wal qabachuudhaani sirni kun jijjiirame hamma tokko jijjiirame hamma uummanni gaafatu utuu hin ta'in hamma isaan deemuudhaaf jedhan jijjiiranii xinnoo laaffisanii gara fuulduraatti deemsisuudhaaf kan yaalanidha. Achirra waan gahe natti fakkaata. Akkaataatti uummatatti barbaadutti utuu hin ta'in akkaataa isaan barbaadanitti deemsisuudhaaf kan isaan dandeessisu. Labsii muddamaa kana keessatti waan ofii gochuudhaaf fedhanis barbaadanis gochuudhaaf akka isaaniif ta'utti bu'aan kan isaanii bu'aa warra wayyaaneetii wajjin tokko ta'ee waan mul'ate natti fakkaata. Waan yeroon 91 miti waan ammaatu akkas ta'ee jira waan 91 jalqabee hamma har'aatti dhufetu waan akkasii uumeeti jira jechuudha. Afaaniin dubbachuudhaa fi kan isaan caalu hin jiru hojii irratti garuu isaan sodaachisaa waan dhufee fi yeroo hatattamaa kana baasuun barbaachisaa ta'eera. Bu'aa isaaniitti tokko ta'e warra kaanii wajjin jechuudha warri keessa. Yaada gaarii. Waa'ee dhuma labsii kanaan wal qabatee anis qabxiin itti dabaluuf fedhu tokko keessumatti seera qabeessummaa akkaataatti labsiin yeroo muddamaaf yeroo hatattamaa labsamu irratti daawwattoonni keenya kan iddoo addaa ta'an jiran akka isaan hubatan kan barbaannu tokko labsiin hatattamaa heera biyya sanaa keewwata 93 jalatti akkamitti akka tumamu akkamitti akka labsamu lafa kaa'amee jira. Labsii hatattamaa kan tumuu danda'u jalqaba irratti aangoo isaa kan qabu Council of Ministers kan jedhan yookaan immoo mana maree ministeerotaa yookaan qaama mootummaa kan hojii raawwachiiftu executive branch kan jedhanidha. Qaamni hojii raawwachiiftuu kun manni maree ministeerotaa yoo biyyi tokko rakkoo irratti kufuuf kaate
tokkummaan biyya tokkoo yookaan immoo existence biyya tokkoo fufuuf kaate sababa adda addaa irratti hundaa'ee jechuudha. Labsii akka tumuu danda'u lafa kaa'a. Labsii kana keessatti haal duree adda addaa jira kan namoonni keenya beekuu qaban. Haal duree inni tokko yoo manni maree bakka bu'oota uummataa yookaan immoo paarlaamantiin yoo jiraate yoo dalagarra kan jiru yoo ta'e boqonnaarra yoo hin jiraanne jechuudha. Sa'a 48 keessatti manni maree ministeerotaa paarlaamaadhaaf dhiyeessuu danda'utu irra jira. Labsiin labsame sa'aatii 48 keessatti paarlaamaaf dhiyaatee paarlaamaan erga irratti mari'atee harka 2/3 two-thirds majoritiidhaan kuffisaa yookaan hin dabarsa. San booda labsiin ba'ee hojiirra oolaa dambiitu ba'a. Maal akka restricted mirgootni akkamii akka restricted ta'an sun ba'a jechuudha. So yeroo ammaatti paarlaamaan Itoophiyaa keessa jiru akkan hubadhutti hojiirra jira. Boqonnaarra hin jiru jechuudha. Hojiirra jiran paarlaamaan. So labsiin kun har'a ganama ba'ee sa'a 48 keessatti manni maree ministeerotaa paarlaamaadhaaf dhiyeessuu danda'utu irra jira. Yoo hin dhiyeessine ta'e labsiin kun achumaan exist akkan goone yookaan achumaan bada yookaan achumaan kufa jechuudha. So sun hundi keenya hordofnee kan uummata beeksisnu kan irratti waan adda addaa mari'annus akka ta'e gama kanaan promise gochuun hin danda'ama. Ergan kana jedhee booda labsiidhuma kanaan wal qabatee pointis la jawwar kaase tokko kana booda bakka vaakantii ta'ee jiru bakka muummicha ministeeraa duwwaa ta'e kan jiru kana qaamni dhufu tokko yookaan namni dhufu ji'a ja'aan dhufuuf namni kun pro-democratic ta'u yookaan nama ce'umsa dimokiraatawaa hawwatu isa ta'uu hadhiisu aangoo akka hin qabne qabxii tokko kaastee turte. Interesting point sun gama sanaan kanatti mul'atu. So scenario lafa kaa'uu hin danda'amu namni muummicha ministeeraa irratti dhufee shoomamu yookaan immoo filannoon isa ta'u yookaan shumataan isa ta'u achirratti ba'u kun yoo ji'a ja'a harkisaa kan hidhamu yoo ta'e labsii hatattamaa kanaan. Ce'umsa uummanni biyya sanaa barbaadu, uummanni Oromoo barbaadu, gaaffii dimokiraasii, gaaffii abbaa biyyummaa kan uummanni Oromoo barbaadu. Uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in uummanni Amaaraas kan gaafachaa jiru. Uummanni gara Saawuziis kan gaafachaa jiru. Ce'umsa barbaachisu sana, destinationii barbaachisu sana ga'uun akkamittiin danda'ama? Fakkeenyaaf ideal situationii atis Facebook irratti kan itti barreessi tokko lafa jira. Lammaa Magarsaa osoo bakka muummicha ministeeraa vaakantii ta'ee jiru sana osoo bu'ee haga tokko ceesisuu danda'a, deemsisuu danda'a kan jedhu signaaliin adda akka jiru lafa keessee turte. Harkisaa kan hidhamu yoo ta'e labsii hatattamaa sanaan abbaa Tsaayyee isa dhufu yookaan Lammaan isa dhufu garaagarummaa maaliif jiraata? Galatoome gaaffii jabdu sun haala amma jiruun reefu waan isqeel kaasirraa inni achirraa kaaseen itti ol ijaaruu barbaada. Murni lama waan jiru fakkaata opiniyooma keessaa warra sila haaromsa jennu kana keessaa ilaalchi lama waan jiru tokko jijjiiramni isaan godhuu barbaadan jijjiirama uummata kana gammachiisee uummata kana qabbaneessee garuu sirnicha regime jedhuun sanii tursiisu. Achi keessatti namoota hagoo aangootti baasuu danda'u ce'umsaa miti riifoormii qofa waan tokko waan hamaa tokko keessaa hambisanii from totalitarian dictatorship to benevolent dictatorship jijjiiruu warri barbaadan jiru natti fakkaata. Bakka amma irra jirurraa kan yaanni dura jijjiiramuu qabu kana gara ce'umsaatti deemne yoo kan jennu taate gara sirna dimokiraasiitti ce'umsa jechuun maal riifoormii jedhu hafuu danda'u qabama booda. Itoophiyaan beyond riifoormii bira dabarree jirra transition keessa inni jirra. Jijjiirama gara sirna dimokiraasiitti jijjiirama sirna mootummaa yookiin immoo rejiim amma jiru kana suphanii waan hamtuu irraa hambisanii tuma isuma tursiisu ka filannoonni walabaa hin jiraanne ka miidiyaan walabaa hin jiraanne ka wal dorgommiin siyaasaa hin jiraanne mootummaan sun ka gaarii ta'u riifoormii akkasii warri yaadan jira. Saniin sabrii godhaa dabarte jechuun hin barbaada. Maaliif tokko kana lammaffaa immoo isaan keessaas immoo warri gara dimokiraasiitti jijjiirra jedhan dura wanni mataa namaa seenuu danda'u qabu. Prime Minister itti aanu, muummichi ministeeraa itti aanu
wanni dura mataa isaatitti mismaaraan dha'uu qabu akka bunaatti ofitti qicuu qabu shoorri isaa ceehumsa gara sirna abbaa irree ammaatirraa gara sirna dimokiraasiitti godhamu haala tolchuu qofa. Haala tolchuu haala mijeessuu qofa jechuudha. Kanas akkamitti mijeessa? Dhaabbilee mormitootaa wajjin waliin negotiate gochuudhaan waa lama kan barbaachisu of course role building jechuun filannoon akkamitti godhama, aangoon akkamitti heerama, waan adda addaa irratti hojjechuu barbaachisa. Akkasumas immoo biyya yeroo dheeraadhaaf jeequmsatu keessa turte waan taateef reconciliation commission warri ijoollee ni jira, araara biyyaa ka jiru jira, waan adda addaa kana ka taa'ee waliin mari'atu ta'uu danda'uudha qaba. Gartuun kun sun warri reformuu qabatti hambisuu barbaadu kanallee ofumaa tolchuu barbaadan. Boordii filannollee ka warra duraasu yoo baay'ee badaa ta'an ka xiqqoorra wayyaa ihaadeegummaan akka shuumuu barbaadan. Hidhamtootaallee ka hiiku isaanuma akka ta'an barbaadan. Filannoo itti aanullee mormitoonni miilli isaanii ka zamana mallasaa mormitoonni rasaasan miilli dhayama. Miilli irraa ciramee dorgoman. Kammaa kun akkam barbaada beeytaa? Mormitoota miila sakaaleeti inuma socho'an. Garuu miilli sakaalaadha. Akkas deema. Noo kun hin ta'u. Wanni ta'uu qabu boordii filannoo walaba ta'e. Akkaataan filannoo kan irratti mari'atamee paartilee mormitootaatii fi paartilee biyya bituu wajjin irratti walii galamee lafa kaa'amu. San qofaa miti. Kan hunda gochuuf immoo paartileen mormitootaa hoggansa mana hidhaatii bahee mana ofiititti yoo hidhaa akka ta'u taate homaa jarraanni godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Baqqalaa Garbaa faan Mararaa Guddinaa faan godinoota hundatti aanaalee hundatti waajjira banachuu ummata walitti qabanii waliin haasa'uu yoo ka danda'an taate gara ce'umsa deemuu dandeenya jechuudha. Kana godhuu hin dandeessu sirna labsii muddamaa labsitee labsii muddamaa labsitee jechuun dhaabni paartii hiriira gochuu hin danda'u. Dhaabni paartii ummatatti haasa'uu hin danda'u. Maaliif diiteelii boruuftaan agarraa haa taatu garuu mirgoota akka walgahuudha, mirgoota akka hiriira gochuudha ni uguraa jechuudha. Mirgoonni kun yoo kan hin jiraatin taate paartiin kun humna horachuu hin danda'u. Humna yoo hin horanne tokkoffaa rule of the game development kan jennuun akkaataa filannoon godhamuu qabu waan adda addaati irratti mootummaa wajjin wal qixa ta'ee waliin mari'achuu hin danda'u. Osoo mari'atee iyyuu immoo gaafa filannoon dhufetti dura waan of hin ijaaraniif humna isaa waan hin ijaaraniif dorgomuu hin danda'u. An election has to be filannoon tokko yeroo hedduu walaba qofa jedhan. Free and fair qofa jedhan. Walabaa fi kaaga tokko loogiin keessa hin jirre. Qabxii sadaffaatti jira Itoophiyaa keessa yeroo baay'eentu qabne. Walaba ka loogiin keessa hin jirree fi kan dorgommii qabu. Free, fair and competitive. Filannoo tokko walaba goote ka loogiin qabnes goote namni ati wajjin dorgomtu suni harka miilli kan sakaalame yoo ta'e suma dura baya. Agartee kanaaf kana hunda gochuu irratti kana wanni maan namni tokko fudhachuu wanni nama lammaa propose godheef maali akka ilaalcha kiyyaatitti akka madaalli kiyyaatti akka qorannaa kiyyaatitti ana qofa osoo hin ta'in namoota hedduu biyya sanii keessatti filannoolee jiran keessa namni waan kana xiqqoo hubate namni sammuun isaa post ihaadeeg seennee jirra. Amma sirna kana suphaa qooybaa deemuu osoo hin taane jijjiirama fundamental ta'e jijjiirama bu'uuraaf illee deemsisuu dandeenya jedhee xiqqoo yaaduu eegalee sanatti fakkaata tokko haasaa fi waan adda addaatirra. Lammaffaa jijjiirama akkanaa kana to'atanii maaneej godhanii deemuudhaaf ammoo dhageettii gaafata. Uummataan dhagayamuu kabajamuu. Fakkeenyaaf Dr. Mararaan dhaqanii hoogganaa ihaadeeg wajji yoo kataa'an taate namni waliigalteen isaanii sun hojiitti akka hiikamu nama san amanuu danda'uu qaban. Akka nama argutti paartilee afran keessayyuu namni waan je'e san hamma tokkos taatu bakkaan gahe waadaa seenee bakkaan gahe lammaa qofa. Kanaaf practically hogganaaltu kunis lammaffaa immoo yeroo jijjiirama gara dimokiraasiitti goonu keessatti jeequmsa uumamuu danda'a. Jeequmsa kan hambisuu danda'u qawwee miti. Labsii miti. Jeequmsa uumuu kan inni godhu abdiidha. Abdii. Osoon hin fincilin, osoon hin ajjeesin, karaan kanarra naa taa'ee shofeertichi makiinaa tanaan deemaa jiru kuni bakka nan barbaadu san naagaa jedhee namni amanuu danda'uu qaba. Yoo shofeerticha kan hin amanne taate ce'umsi takkaaf duubatti deebi'a takka jarjaree warraaqsa ta'ee sirni addaan faca'uu danda'a jechuudha.
Kanaaf haala amma qabatamaa amma jirruun sani kanatti mul'atu garuu wantoonni kalee deengadda argaa jirru wanni alatti argaa jirru labsiin muddamaa wanni keessatti argannu wal dorgommiin murnoota dhalataa jiru jijjiirama takkaa'u ce'umsa gara sirna dimookiraasiitti godhamuudhaaf deemu san sakaaluudhaaf hanqisuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa jiru argaan jira jechuudha. Profeesar Iskeel muummicha ministeeraa shoomuu keessatti yookaan bakka qabsiisuu keessatti gareen yookaan qaamni riiformiitti amanu yookaan jijjiiramatti amanu ce'umsatti amanu yoo achitti dhufuu hin dandeenye senaariyoo akkamii jiraata biyya sana keessa yookaan predictioniin kee maali? Gaariidha. Sila yeroo jalqabnu waa'ee muummicha ministeeraa karaarraa deemuun jijjiirama sanatti akka inni hojiirra ooluudhaafiti saffisaan hojiirra ooluudhaaf akka danda'utti gargaara karaafanii barcuma koorraatii ka'aa jedhee ture inni. Nagaa biyya sana keessatti nagaa itti fufiinsa qabu fiduudhaa fi ani yoon barcuma sanarraatii ka'etti irra tolaa jedhenni. Buqqa'iisaa ajjeechaa adda addaatu biyya sana keessa jira. Isa immoo iddootti uummata deebisuudhaa fi ani yoon irraa ka'ee wayyaa jedhe. Akkas jechuun gaafa inni irraa ka'e egaa namni iddoo isaa fudhatu. Iddoo barcuma muummicha ministeeraa fudhatu suni waan jedhame kana sana hundumaa hojiirra oolchuudhaa fi amantaa nama qabu ta'uutu irra jira jechuudha. Amantaa uummataa yoo kan qabu yoo ta'e malee kana hojiirra oolchuudhaa fi hin danda'u. Waan biyya keessatti agarre gara warra jijjiirama barbaadu biyyi sun akka jijjiiramtu mirgi namaa akka mirkanaa'u walqixxummaan akka jiraatu haqni namaa akka eegamu walumaa galatti mirgi namoomaa akka eegamuuf kan hojjetu humni hundumtuu keessumaati kan karaa Oromoo jiru tokkoffaa qeerroo nuyi jennu har'aa kuni sophisticated ta'ee dhufe. Keessumaa immoo yeroo labsii hatattamaa yeroo sana keessatti itti caalee walitti hidhee tooftaa adda addaa irratti walleejjisee tarsiimoo gurguddaa lafa keeyyateetitti wal ijaareet kan ba'edha jechuudha qeerroon kun. Lafatti qabduun qabdu. Isuma kanayyuu gaafachiiti jalqaba Adawaawiin walgahii isaanii fite qeerroo kana qorachuu jalqabnaa jedhan. Qeerroo kana qoranneetittis gabbeessinaa kana qorachuutu nurra jiraa jedhan qeerroo isaa akka kana tooftaa tarsiimoo akka kanatti tilmaamee hojiirra oolfate bu'aa buusuu danda'u kanatti irra oolchinaa jedhe. Isaaniif OPDO keessaa kan dubbate eenyu? Qeerrooni dargaggoodha. Dargaggoo miliyoonii ja'a akkamittiin mana hidhaatti galchuu dandeessu jedhee kan dubbateef Lammaa Magarsaa ture jechuudha gaafa sana. Lammata amma qeerroon jiraachuu duwwaa utuu hin ta'in hoggansi paartii maqaa Oromootiin socho'an kan Oromoon amanachuudhaaf danda'u hoggansatu mana hidhaatii yaa'e. Caasaan isaa inuma jira ture. Hoggansi isaa mana hidhaatii ergii yaa'e isa karaa qeerroo duwwaa ta'u duutantiin karaadhuma gamtaa kan ta'e karaa wal qindeessee akka paartiitti qindaa'ee deemu irratti hoggansa ergii argate keessumaa nama akka Baqqala Garbaa waan garaa namaa keessa jiru akka garaa namaa keessatti dubbachuu fi danda'u ergii akka mormituu ta'e bakkee jira ta'e kuni Oromoodhaafis uummata biyya sanaatiifis sila carraa guddaa uuma ture jechuudha. Jarri kun walitti dubbachuu warra danda'an inni mootummaa keessa jirus nama akka Lammaa Magarsaa inni mootummaa keessa bakkee jirus nama akka Baqqala Garbaa imeejii isaanii Adaamaatti agarsiisan. Kantiibaa Adaamaa sana wajjin wal bukkee dhaabatanii waan isaan jedhan sana nuyi yaadaan gargariyyuu yoo baane tokkummaa Oromoo irratti gargar hin baanu jedhanii wal bukkee dhaabbatanii dubbachuun ergaa inni ergee abdii guddaa Oromoodhaaf iyyuu horuudhaaf hin danda'a jechuudha siyaasuma gara fuulduraatti iyyuu. Kanarratti kan OPDO'n namoonni kana gara fuulduraatti deemsisuudhaaf danda'an akka namni barbaadutti dubbachuu danda'an utuu sodaa malee immoo sodaa malee utuma mootummaan jiru wal bukkee dhaabbatanii akka itti dubbachuu kan jiranii ergaan inni ergu sanatu hamaa isarratti immoo eeyoota hoogganaa eeyoota jijjiirama kana hundumaa fide
Lammaa Magarsaati kan kana gochuudhaaf danda'e. Bara Lammaa Magarsaati kun kan ta'e. Sadaffaa waan Oromoo kuni Oromoo gararraatti iyyuu darbee naannoo Amaaraatti warra Amaaraa wajjin tokkummaa tokko uumuu akka karaa namni warri Amaaraa iyyuu warri Itoophiyaa hin yaadnetti tokkummaa sana kan Oromoo jabeessee waa'ee tokkummaa Oromootu dubbatu isa birammoo darbee kan Oromoo warra uummata kan biraadhaa wajjin walitti qabuudhaan amantaa uummata kan biraa kan argate Lammaa Magarsaati. Kunigaa waan adda waa'uun gochuudhaaf barbaadu waan dhaadhiyoon gochuu barbaadu jijjiirama isaan gochuudhaaf barbaadan gararraa nama deemudha ture jechuudha. Isa egaa keessaati hambifnaan jijjiiramaan karaa jijjiiramaa karaa keessaa mootummaa sana keessaati jijjiirama dhufuudhaaf dadhabu karaatti hambisteetta jechuudha. Kanaaf maaltu hafa? Gaafa riifoormiin jijjiiramni hin taane gaafa jijjiiramni deemuudhaaf didu eessaa dhufa geeddarame? Geeddarame hafuu hin danda'u. Oromoon bilisoomuu qaba. Oromoon haqa isaa argachuu qaba. Mirgi namummaa qabaachuutu irra jira. Kanarraati deebi'uuf hin danda'u. Eessarraa dhufa kun? Duris harka OPDOs hin turre, harka namaas hin turre, harka paartiis hin turre, harka Dawaawwiis, harka Wayyaanees hin turre dhimmi Oromoo. Ammas Oromoodhuma harka jira. Sababii kanaaf yoo jijjiiramni hin ta'u ta'e immoo warraaqsaan dhufaa jechuudha. Gara kamitti deemuu danda'a? Amma obsine jedhe akkuma Caaluun sirba irratti yoo jedhee nama sana tochoose Oromoon maala godhu jedhe. Maala godhu xinnaafis guddaadhaafis ajajamne wajjin bubbuluudhaaf egaa jijjiiramni hin ta'u yoo ta'e akkaataan inni itti jijjiirri kun jalqabame ce'umsi kun jalqabame horbarama. Gaafa muummicha ministeeraa isaan shuuman yoo nama kana bira darbanii garuu isaan nama kan biraatti fidan Lammaa bira darbanii nama gara biraatti fidanii gaafa sana bartaa jechuudha. Karaan jijjiiramaa kuni dhumatte jechuudha. Akkasittidha kan hin yaadu gara sanatti waan deemaa jiru natti fakkaata. Critiksiin yookaan gaaffiin adda addaa kaleessas kan karaa ture ammas kan ka'aa jiru tokko of course Lammaan reform agenda akka qabu Oromoo nationalistii akka ta'e gaaffii dimaandii Oromoo akka espouse akka godhu yookaan akka tamanu badaa controversial miti kun beekamaadha. Quuqama Oromoo akka qabu beekamaadha. He is more Oromo than some Oromos. Kun beekamaadha. Garuu namoonni tokko kan jedhan at the end of the day Lammaan EPRDF'dha. Jijjiirama dhufaa jiru kana keessa Lammaan jijjiiramatti isaa amanu yookaan mootummaa ce'umsaatti isaa amanu gara dimaandii yookaan gaaffii uummataa deebisuutti nama deemsisu ta'uu danda'a. Garuu frameworkiin keessatti operate godhu frameworkii EPRDF yookaan Addawawiiti ammayyuu. Kan akkamittiin ilaaltan? Maaliif gaaffii kana kaasee ce'umsi dhufu jijjiiramni dhufu Lammaas haa ta'u Abbaa Isaayyaas ta'u. Okay? Jijjiirama mormitoota dhaabbilee siyaasaa mormitootaa ofirra keessatti hin hammatne yoo ta'e ga'een Addawawii jijjiirama sana facilitate gochuu coordinate gochuu ofiisaatii Addawawiin yookaan EPRDF'n akka actorii tokkootti teebilii irra taa'ee mormitootaa waliin dubbachuu kan dandeessisu ofiisaatii facilitate gochaa kan deemu yoo hin taane at the end of the day jijjiiramni kun faayidaa maalii qabaata? So gaaffii lama jira jechuudha siin tokko. Lammaa at the end of the day Lammaan EPRDF'dha. EPRDF'n it's the source of the problem itself. Can you be the source of the problem and the source of the solution at the same time? Lammaa as Lammaa akka nama tokkotti Lammaan Oromoo sabboonaa ta'uu danda'a. Garuu Lammaa is more than himself. Dhaaba keessatti dalaga. Dambiitti bulmaataa organization sanaatiin dalaga. So ce'umsa barbaachisaa sana iyyuu nama fiduu danda'u, coordinate gochuu danda'a, facilitate gochuu danda'a. Ce'umsa barbaachisu. Kun gaaffii mana keessaa kaleessa sarara ka'aa jiru. Jawar, what do you think? Gaaffii jabduudha. Filannoo qabnu keessaa kan amma deemaa jiru. Amma dura akkuma jechaa turre Itoophiyaan outcome jeequmsi siyaasaa Itoophiyaa keessaa amma jiru kuni karaa afuritti bahuu qaba jeetiin ture. Karri tokko warraa'isa uummataa kuni duubatti deebi'ee wayyaaneen lubbuu horattee
Oromoo kana cabsitee sirna abbaa irrummaa kaleessa olaantummaa saba tokkoo deebiftee kan jaarrattu counter revolution kan jennu jechuudha. Kan lammaffaa negotiated transition immoo pacted transition kan jennuun ce'umsa gara sirna dimokiraasii paartiin aangoorra jiruu fi paartiin mormituu waliin mari'achuudhaan waliin falmuudhaan gara sirna dimokiraasiitti godhan pacted transition kan jennu. Kabiraa rapture kan jennuun mootummaan sun paartiin biyya bulchuun guutumaa guututti warraaqsa uummataatiif dhiibbaa mormitootaatiin aangoorraa fonqolchamee sirni haaraan tokko kan dhufu revolutionary kan jennu revolution takka warraaqsaan kan garagalu jechuudha. Kan biraa immoo humnoonni lamaan wal dadhabanii gara wal waraansaatiitti fi kufaatii biyyaatitti state disintegrationitti kan bahu jechuudha. Akka uummata sanii yaadutti akka nama uummata sanii yaadutti optioniin lammaffaa bestidha. Namni hundi kan barbaadu namni mootummaa tana nyaannu malee mootummaan tun completely ammoo baduu qabdu jedhu xiqqa. Mootummaan tuni saffisaan keertee gargaarummaa taatee akkuma reefu jennetti mormitoota wajjin teessee mari'attee mormitoota wajjin waliigaltee gara sirna dimokiraasii filannoo ifa walabaatitti kan deemtu yoo ta'u taate har'uma jarri kun addaan haafaa caan namni jedhu xiqqa. Haa taatu garuu yoo jarri garasitti hin deemne taate jarri kun amata dhibba kennamuu fi hagas haa obsinuu ka jedhu immoo ammallee xiqqaadha gara warraaqsaatti deema jechuudha. Itoophiyaan amma best case scenario option 2dha. Next is option 3. Option 1 and 4 ni namni barbaadu hin jiru hedduu rakkisaadha jechuudha. Kanarraa kaanee jijjiirama gara sirna dimokiraasii sirna abbaa irreetirraa dimokiraasii goonutti mootummoota keessatti reformists, moderates warri jennuun democratizers warri jennuun kuni yoo biqilee aangoo ittiin jijjiirama kan hogganu yoo argatu taate humna yoo kan horachuu danda'u taate sirna dimokiraasiidhaaf jijjiirama guddaa fida jechuudha. Spainittis taatee bakkoota adda addaatti Brazil, Argentina bakkoota hedduutti gara dimokiraasii jijjiiramni dhufe kuni namoonni sirnichuma cunqursaa san keessa namoonni dandeettii qaban, namoonni fedhii qaban, hawwii qaban as bahuun aangoo siyaasaa harkatti kaa'atanii jijjiiruu danda'an contribution guddaa mataa isaaniitiin osoo hin ta'in tokkoffaa jijjiiramni barbaachisaadha waan hin oolle jedhanii yoo ka'amanan taate lammaffaa immoo jijjiirama san mataa ofiitiin osoo hin taate mormitoota wajjin partnershipiidhaan jijjiiruudhaaf yoo kan deeman kan barbaadan taate bu'aa buusuu danda'an. Kanaaf amma nu qofaa miti baay'ee zawwee odoo nuti waa'ee lamma baay'ee theoretically seenneen haasa'ini ummata Itoophiyaatitu arge. Ummata Itoophiyaatitu arge. Maaliif dura narratiiviin inni fide. Amata waggoota 26 dabre kanatti cunqursuuf biyya soobuu malee homaan hojjenne that was the first narrative kan qalbii nama hawwate. Sanbooda waan mootummaan suni wanni waadaa gale keessa waan hojjete galaalte dura uummata Oromoo hawwate sanbooda uummata Itoophiyaatti guututti hawwate jechuudha. Maaliif? Waa lama. Tokko jijjiirama barbaadaa namni sirna haaraatti namni jijjiirama fiduu danda'u nama narratiivii takkaahu akkaataa dubbiin itti haasamtu durraa cabsuu danda'etu karaa banaa. Lammaffaa immoo track record deliverables kan jennuun waan jawsan hojiitti hiika hanga ammatti ani baay'ee kritikaalidha baay'een isa qeeqa akkuma beektani hanga ammatti garuu warra jiran keessa ka dhugaanitti amane fakkaatu ka waa godhaa jiru fakkeenyaaf hidhamtoonni sadarkaa federaalatti hiikamuu duratti namni nama hiikuu eegale isa namni mormitoota akka diinaatti farrajuu dhiise isa namni sabboonummaa Oromootis taate sabaa Oromoota kaanii wajjin jiraachuu akka waan gaariitti dhiyeessuu eegale isaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaani he sounds like a reform, like a transitional leader, transitionii gochuu kan danda'u. Hiree qabdi biitii sun amma namoonni akka isaa kun as biqiluun Amaara keessaa gadduun jiraachuun namoonni akka Addisuu jiraachuun namoonni akka Nugusuu sun jiraachuun mormitoota keessaayis warri akka Baqqalaa jiraachuun warri akka Mararaa jiraachuun cehumsa san dildila sirna abbaa irreetirra sirna dimokiraasii nama geessu san tolchuudhaaf bu'aa qaba. Eegalaan waan san barreesse wani na shakkisiisa garuu waan san wani nan barreesseef tokkoffaa muummichi ministeeraa waan kufee jiruufi warri alaatis warri keessattis waa arguu akka qabaniif
Wanni si ajaa'ibsiisuu fi si gaddisiisu pushback guddaan kan dhufe Oromoorraa. OPDO keessaa dhufe. Kana publicly I'm sad to say it. OPDO keessaa akkamitti endorse goota kan jedhu agartee jechuudha. Ansan dura actually hoggaan san barreessu wanni ani yaadaa ture. OPDO'n guutuutti isa cinaa waan hiriirtee jirtu natti fakkaatee ture. Isa cinaa waan hiriirtee jirtuuf nummoo alaa deeggarsa yoo kan goonuuf taate OPDO'n guutuutti isa duuba jiraatte nu alaa deeggarsa guutuu yoo kan goonuuf taate nama kana bakka san keenye amma warri biraa akka waan nuti inni Oromoo waan ta'e qofaaf lama magarsa oduu Amaara ta'e naannoo Amaaraa jiraate I will endorse waan kana jijjiirama kana geggeessummaa qabatamallee agarsiisee waan jiruuf dandeettis amanamummaas murannoos waan agarsiisee jiruuf garuu pushback argaa jirra san qofa osoo hin ta'in namoota adda addaa maqaa dha'uun abalwayyaa jedhanii deemanii qeeqota kan keessa fakkeenyaaf kan mati kaafte jira kabiraa Oromiyaa maaliif gadhiisa Oromiyaa irratti hanga dalagee jira agarree jira sadarkaa Oromiyaatti waan silaa namni jijjiirama fiduu danda'u rifoormii fiduu danda'u tokko dalaguu danda'u dalagee jira garuu kan harka xaxee isaan taa'aa jiru mootummaa federaalaati mootummaa federaalaa yoo hin jijjiirre jijjiiramni Oromiyaa mataatti gahaa miti kanaaf mootummaa Oromiyaa akkuma Oromiyaa keessa jijjiirama ammanaa fide sadarkaa Itoophiyaatti fiduu qaba jennee push hoggaa goonu diduun hin jira kabiraa immoo seera tuttuqanii fakkeenyaaf keewwata fuudhanii yeroo gaagama siyaasaa yeroo ce'umsaa kanatti political calculationiin heera bira dabruu danda'uu qabdi. Warri Hawwaat maal godhan? Abbaa walduu hoggaan gorraa baasan bakka isaa nama buusuu barbaadanii keessattuu Tigraay keessatti qeeqni guddaan waan isaan irratti gahaa tureef attentionii guddaa nuun kennine waan jedhaniif Dabratsiyoon achi geessuu barbaadan. Dabratsiyoon miseensa koree miseensa mana maree naannootii miti. Kanaafi vice presidentii godhan jechuun vice president itti aanaa presidentii godhanii presidentichi waan hin jirreef acting president godhan. If there is a will, there is a way. Garuu sochiin argaa jira. TPLF keessaa sochiin argaa jira. OPDO keessaa sochiin argaa jira. Nama kana bakka sanarraa dhoorguudhaaf waa lamaaf dhoorguu barbaadan. Warri personal ambition qaban, fedhii dhuunfaa qaban isa moggatti dhiibanii bakka qabachuu warri barbaaduuf deeman argaan jira. Which is silly. 1991 deengaddaasan kan fidu jechuudha. Lammaffaa warri jijjiirama inni fidu sadarkaa Oromiyaatti yookaan by the way sadarkaa Oromiyaatti jijjiiramni inni fide wayyaanee akka malee garaa gubee jira. Jijjiirama inni trendii inni achi eegalatu hidhamtoota aanaarraa gadi lakkisuu isaa eegalutu federaalarraa jeneraalota kuudetaa yaalan baasiseera. Qabsoo uummataatiin deeggaramee jechuudha. Warri san hin barbaanne firoota qofa qofa osoo hin ta'in Oromiyaa keessaayis jijjiiramni yoo dhufe dantaa dhuunfaa nu jalaa miidhama yookiin immoo sirna kana xiqqoo fooyyisee uummata kana ofirraa qabbaneessinee nummaan mootii taanee itti fufuu qabna humni jiru waan kana block gochuudhaaf loobii godhaa jiran. Maqaan dha'u garuu akeekkachiisuun barbaada. Dantaa uummata Oromootis dantaa Itoophiyaatis jeopardize godhuudhaaf deemtan. Dantaa uummata Oromootis nageenya biyya saniitis kan naannoo saniitis gaagama godhuuf deeman. Maaliif hireen takkitti nama jirtu keessattuu sirni sun mootummaan kun osoo jiru jijjiiramni akka dhufu yoo kan barbaadamu taate namoota ciccimoo akka isaatiif gadduu kana as fidanii humna cimaadhaan dhiibuu danda'uu qaba. San dhiisanii garuu baaqwaaraaj namoota aangoma qabatanii achumaa xiqqoo uummata gammachiisanii deemuu barbaada yoo kan deeman taate mootummaan kun kufuun isaan oolu kufaatii hamaadha kufa. Kufaatiin sun immoo biyya akkuma reefu jeetti option 3 qofa osoo hin taane option 4 jeeqaa diigamu biyyaatillee fiduu danda'a. Kanaaf haala amma jiruun dhugaadha qaama ihaadeeg keessa namoonni qabatamaan jijjiirama fiduu eegalan naannoo Oromiyaatti lammaadha naannoo Amaaraatti gadduudha. Naannoleen lama kun jijjiirama homaatu hin qaban. Kanaaf jara san deeggaruu har'a gadduu kaasuudhaaf dhiibbaa guddaa akka godhaa jiran agarra naannoo sanitti. Oromiyaa keessatti kana waan hin danda'iniif amma immoo laal maaltu ta'e isiniif fakkaate 91 reefu ati kaaften dhufaa jira. Walgahii ihaadeeg irratti kaasanii muummichi ministeeraa itti aanu barakati kaka'ee kana dubbate muummichi ministeeraa itti aanu namichummaan Oromoo fitaa ture sun ka'ee muummichi ministeeraa itti aanu Oromoo ta'uu qaba jedhee falmee dadhaban. Okay, opiniyoodhaaf haa kennamu jaam. Ji'a tokko dura sanbooda murumsaan eegalte jechuu isaan jidduutti. Murumsaan eegalte ammoo maal godhan? Imagine osoo gaagamni siyaasaa kun hundi jiru muummicha ministeeraa
Ambu'ee jedhee callisa. Ji'a tokkoo fi maal booda namni biraa itti dhufa. This doesn't happen. Zuumaan kalee aangoo weemee Enoch. Itti aanaan isaa guyyaa sa'aatiilee keessatti fudhatee ma fudhanne. Yeah. It doesn't happen. Political crisis keessatti power vacuumiin hin uumamu. Pirezidantiin tokko, muummichi ministeeraa tokko yookiin immoo pirezidantiin tokko ani nan bu'a jechuun ikonomii irratti guddaa qaba. Fakkeenyaaf gabaasni irra dhufe tokko jira. Kreditiin Itoophiyaan sadarkaa addunyaatti qabdu qilee bu'e. Okay? Ummata keessattis wanni inni uumu jira. Wanni isaan barbaadan maali? Tana opiidiyoon akka dhaggeeffattuun barbaada. Wanni wayyaaneen godhaa jirtu jara jidduutti hunoo ture aangoo sibiila ho'aa harkatti darbanii jiran amma. Ji'a darbee kana lafa jala walitti murumsaa turan. Amma immoo almost gruppii ijaaranii walitti duuluu eegalanii jiran. Kaleessa maali wanni jaamaa ture? Har'a muummichi ministeeraa shuumama jaamami. Har'a muummichi ministeeraa shuumamuu diidee maaltu dhufe? Labsii yeroo muddamaatti dhufe. Labsii yeroo muddamaa kana keessatti labsii yeroo muddamaatti jira maaliif jarjarra suutuma nama kaan filla jedhanii lafarra harkisanii adatuma lafarra harkisanii opiidiyoon addaan baqaqaa shira walirratti hojjechaa qilleensa of keessa galchaa maccaawachaa wayyaanidhaa ta'uudhaaf deemti yoo of eeggattee kan deemtu taate malee. Kanaaf opiidiyoodhis yeroo kanatti namni hundinuu silaa lammaa cinaa hiriiree push godhuu danda'uudha qaba malee duuba gara qeerroo gama kanaaf maal jawar? Qeerroo qabsoon Oromoodhaa gara bilisummaatti akka deemu kana keessatti abbaan qabsoo tanaaf guuza ta'uu danda'u kamiyyuu deeggaramuudha qaba. Lammaa Magarsaa guuza qeerroodhaa ta'ee jira waggoota dabre kana keessatti. Gara fuulduraatillee risoorsii jabaa nama ta'uu danda'u. Kana deeggaruu danda'uudha qabanii deeggarallee jiran. Tiishartiin isaa bakka hunda kan jiru footoon isaa waan bareeduuf miti. Practically waan positive ta'e arganiif. Gara fuulduraatis akka kiyyatti qeerroon qabsoon isaa akka bu'aa buusuu yoo barbaadu taate nama kana deeggaru bakka inni balleessatti qeequ deemuu danda'uudha qaban. Sanii miti jedhanii garuu gamaa gamanaan kutanii nama biraaf finna jedhanii yookaan deeman taate opiidiyoon hin dhumataaf. Opiidiyoon yeroo duraatiif hoogganaa kan amma kan guututti kan horatte amma kan eegale hanga tokko control Oromiyaa kan eegale abbaa duula ture. Dhugatti immoo amma namni control godhee jiru lamma. Nama kana cidhaa hiriiruu dhabanii biraan mataa adda addaa baasuu eegallaan kaawunsilii dhaqu. I can see outcome fakkeenyaaf kaawunsilii dhaqu yaadee kaawunsilii dhaqan. Yaadee kaawunsilii hoggaa dhaqan nama 45 qabdi opiidiyoon. Opiidiyoon 45 namni guuris 45. Opiidiyoon illee nama tokko nomineet haa gootu malee sagaleen dhoo isaan kenna. Miseensota 45 opiidiyoo keessa jiran keessaa irra caalan miseensota duraaniiti. Warra jijjiirama kan hin barbaannedha jechuudha. They will vote down people. Namni bakka opiidiyoon vootii ganuu dandeessu Amaararraa kibbarraa fidatee deemuu danda'u lammaa qofa natti fakkaata. Kanaaf kaalkuleeshinii gamaa gamanaan cicciran kana dhiisanii isa duuba hiriiranii deemuun opiidiyoodhaaf gaariidha. Oromoodhaaf gaariidha. Itoophiyaadhaaf gaarii natti fakkaata. Galatoomi Jawaar gara Profeesar Iskeel Gabbisaatti nas deebi'a. Egaan marii keenya keessatti wanti tuqamaa ture gareen yookaan qaamni jijjiirama dimokiraatawaa ta'etti amanu bakka duwwaa jiru kana qabachuu akka qabu gareen sunis yookaan namni sunis EPRDF fi dimokiraatessuutu hin taane biyya sana dimokiraatessu. Siyaasa biyya sanaa guutummaatti dimokiraatessuudhaaf karaa banee balbala banee faasiliteetarii akka ta'u koordineetarii akka ta'u akka qabu akka haal dureetti sun akka haal dureetti ta'u akka qabu mariin kan gaggeeffamaa ture. Maaliif waa'een ce'umsa yaadeg miti yookaan ce'umsa EPRDF fi taane ce'umsa uummata biyya sanaa ta'uu danda'utu irra jira. Ce'umsa dimokiraasii ta'uu danda'utu irra jira. Uummanni Oromoo gaaraantii maalii qaba? Sanaaf jechuun siyaasni it's give and take. Uummanni Oromoo qeerroos haa ta'u namoota progressive ta'an kan akka lammaa saayidii gochuu danda'a, tumsuu danda'a, support gochuu danda'a. Akkuma beennu lammaan sadarkaa Oromiyaa irratti pirezidaantii Oromiyaa ta'ee jirutti effective ta'uu kan hin dandeenyeef tokkoffaa chaalenjii hedduun hin turre jechuudha. Chaalenjii hedduun tureera waan adda addaa ture. Haa ta'uti garuu sadarkaa federaalaatti gaafa deemu he is going to deal with lots of sharks. Uummanni Oromoo gaaraantii maalii qaba? Jiraataan Oromoo tokko qeerroon Oromoo tokko lammaan har'a pirezidaantii Oromiyaa ta'ee hoggansa gaarii agarsiisuu danda'a.
Oromoo waliin deal godhe, Opinion waliin deal godhe, kolgoota isaa waliin deal godhe. Sadarkaa federaalaatti yogguu deemu Abbaay Tsaayifaa waliin warroota old guard TPLF waliin deal godha. Uummata Oromootiif gaarantii maalii kennuu danda'a? Promising yookaan promise qabatamaa ta'e waadaa qabatamaa ta'e tokko in what form and shape haala kamiin uummataaf dhiyaachuu danda'a? Garee mormitootaa yoo ta'e fakkeenyaaf Dr. Mararaa ta'uu, Baqqalaa Garbaa ta'uu, Andu'aalem Arraagee ta'uu, warra Iskindir ta'anii haa jennu. Lammaadhaaf namoonni lammaa fakkaatan vaakiyuumichaa jiru kana gaafa fiil gaafa godhan gaafa guutan Promisii maalii gochuu danda'u? Promisiin sun immoo akkamittiin gaarantii gochuu danda'a? Kan waliin deebi'anii ta'anii mari'atanii ce'umsatti waliin akka deemuu danda'aniif gaarantii maalii qaba uummanni? Wabii maalii qaba jechuu barbaadetan? What do you think? Gaaffii baay'ee gaariidha kunis Dr. Henok. Yeroo muddamaatu labsii yeroo muddamaatu lallabamee jira. Achi keessaati hunda isaa amma hin yaadadhu waan ani televizyiinii isaanii irratti dhagahee fi waan isaan jedhan tokko keessaatii fi dinagdee biyyichaa guddachuurra utuu jiru balaa adda addaa utuu irratti uumamaa jiru irratti dhiisuu hin qabnu irraati ittisuudha qabna kan jedhudha tokko. Lammata immoo ummatatu ummata irratti yoo ka'ee ummatni tokko ummata utuu waan balleessinii yoo irraati balaan irra gahee isarraa eeguutu nurra jira jedhan. Yoo kana lamaan fuunee ilaalle Oromiyaa keessatti bu'aa bu'uunsaa har'atti nutti hin mul'atin malee dinagdeen Oromiyaa ummata Oromootiif bu'aa buusuu irra jira jedhee kan afaan guutee dubbatee akka imaamataatti walitti qabateetu hin ta'in yoo ta'u baateyyuu tarkaanfii tokko tokko kan fudhachuu jalqabe Lammaa Magarsaati. Sababii kanaatiif dinagdeen rakkinni fincila kanayyuu kaase biyyi guddataa utuu jiru, dinagdeen utuu guddataa jiru, bu'aan isaa garuu ummataatiif waan hin geenyeef. Ummanni wabii waan dhabeef, waastinnaa sana waan dhabeef, lafa isaa irratti, qabeenya isaa irratti. Isa kana irratti eenyutu itti amantaa ummataa qabaachuu danda'a? Rekoordii gatii qabu otoo jette Lammaa Magarsaati. Ummata irratti kaasuu jennaan ummata irratti fiduudha jecha ummata Amaaraatii fi ummata Gumuzii wajjin waan adda addaa gatiin hojjetee fi maqaa itti kennan warri wayyaane. Jara kana walitti fiduun kee walitti dhufeenya gatii hin qabne waan akkasii ittiin jedhan walitti dhufeenya hiika hin qabne kan ittiin jedhan. So waanuma ammaa kana iyyuu deemsisuudhaaf silaatiitii agent of change kan jedhani silaatiitii bitaa mirga lafa ilaalan hin qaban namni jiru kanuma duwwaadha. Waanuma isaan amma yeroo hatattamaa kanaaf nu barbaachisa waan isaan jedhanii dubbatan irratti iyyuu furmaata silaa kan kennuudha. Adeemu isadha jechuudha silaatii. Sila. Hamma har'aatti wanni dubbataa turre tokko keessaatii fi kan jechaa turre Itoophiyaa kana keessatti geeddaramni mootummaa yeroo dhufu yeroo hundumaa dingatatti caba mootummaan. Dingatatti cabeetitii abbaan humna qabutti darbu. Gaafa Haayile Sillaaseen kufe warra waraanaatitti darbe waraana waan ta'aniif. Gaafa Dargiin kufe warra humna qaban warra shiftaatitti darbe. Sababii kanaatii fi geeddaramni dhufaa jira jennee kana yeroo dheeraadhaaf kan dubbataa geeddaramni dhufaa jira. Geeddarama kana keessatti itti qophaa'uudha barbaachisaa. Waan kanaan dura si'a lama ta'e. Dhiyoodhuma kana seenaadhuma dhiyoo kana keessatti waan si'a lama ta'e kun akka hin dhufnetti itti qophaa'uu nurra jira jennee gaaf tokko uummata Oromoo illee yeroo tokko walitti qabne nutti kolfuudhaan shiggir maal hojjegootani jettanii jennee. Yeruma sanaati jalqabee kan himamaa ture waan kanaan dura si'a lama ta'e cehumsi akka haaraa cehumsi akka kanaan dura akka hin taanetti ammaa jalqabamee itti qophaa'uu barbaachisaa jechuudhaan uummata Oromoo tokkomsuudhaan uummata biyya keessaatti simuudhaa fi katabbiidhaan haa ta'u afaaniin haa ta'u himamaadha ture. Amma isuma keessatti immoo kan nu amma ilaalaa jirru waa'ee demokiraasiitti darbuuti. Cehumsi kun demokiraasiitti darbuudha. Demokiraasii hunda hammachiistuu taatetti darbuudha. Isa keessatti bilisummaan namaa, walqixxummaan namaa, haqni namaa, mirgi namaa kan eegamu isadha kan nuyi barbaannu. Akka maalittu haa jiraatu Oromoon kan inni gaafatu kanadha kan jechuudhaan waa'ee abbaa biyyummaatti kan haasofne. Isa keessatti
waggaa 50-60 darban kana keessatti Jawaar illee waan kana baay'eedhati yeroo baay'ee isaa dubbata. Akkamitti akka darban keessaatiiti keeziidhaan kan ilaalame keessaatiiti 67 keessaatiiti 58 kan isaan darban warraaqsa gajjal'aadhaa ol dhufeen itoo hin ta'in gararraadhaati kan dhufeenidha. Warra mootummaadhuma keessa jiran warruma eliitiitu yoo geeddaramsi kun hin dhufu ta'e biyyichaaf ummatichaaf balaan dhufu waan gurguddaa waan ta'eefi controlled isa jedhan kana gararraadha jalqabnee suutanneeti itti haceenu kan jedhan irraati waan dhufeefiti tarii OPDO'n geeddaran OPDO'n jijjiiran kana gochuudhaaf hin danda'aa laata kan jedhutu abdiin isaanirra ture jechuudha. Waan senaariyoo arfan sana keessaati kan sila Jawaar dubbatu keessaati akka sanatti dabarsuudhaaf OPDO'n carraa qaba kan jedhutu ture. Kana kan godhe immoo Lammaa Magarsaatu karaa kana gargaaredha. Kana keessatti abbaa irrummaarraati gara demokiraasiitti darbuudhaa fi karaa kana irra wayyaa jenneeti dubbataa kaane malee yoomiyyuu taanaan kan Oromoodhaaf mirkaneessu bilisummaa isa kan fiduudhaaf danda'u uummatadha. Karaa kamiin waa dhufu karaa jijjiiramaa isa dhufu karaa warraaqsaa isa dhufu wabii kan ta'uudhaaf danda'u gaaffiitii na gaafatte wabii kan ta'uudhaaf danda'u uummata Oromootii fi uummata Oromoo duwwaa. Sababii kanaatiif immoo qophee guddaadha qaba Oromoon. Ofirraayyuu hafee warra kaaniyyuu bilisa baasuudhaaf iyyuu danda'eera. Qeerroodhaan kan amma waan bara 91 jenne sana waan bara 91 wajjin wanti wal fakkaatu jira. Bara 91tti garuu qophii akka kanaan qabu. Oromoon akka kana of baree waliin bara. Oromoon gaafa sana akka kanatti qeerroo jedhee hacuuccaa jalatti muuxannoo tokko kan qabaate dargaggoo hin qabaanne. Oromoon maal akka barbaadu akka kanaa ija keessaatii qulqulleeffatee hin beeku ture. Sababii kanaaf waan jarjarru hin qabu. Miira adda addaa keessas lixxeetii waan hin taane kan goonu hin qabu. Oromoon duris uummata guddaadha. Uummata guddaa kan isa godhu immoo biyya Itoophiyaa sanatti naannoo sanatti akkamittiin akka inni jiraataa ture. Ammayyuu taanaan Oromoon waan itti jarjaru hin qabu. Mootummaan wayyaanees taanaan waan qabdu waan dhabdeeti kan isheen akkas rakkataa jirtu akka saree maraatu godhataa jirtu malee irra turti jechuudhaaf miti. Nagaadhaan yoo ta'e silaanuu wayye. Yoommoo humnaanis isin lolleetiti mootummaa turtinani innis akka inni hin baasne beekamaadha. Kanaaf wabii kan ta'uudhaaf danda'u Oromoodhaaf wabii kan ta'u Oromoo duwwaa isarratti waa tokko hin jedhamu warra geggeessu. Ameerikaanii keessatti gaaffii akka fakkeenyaatti fudhachuuf hin jedhe. Ameerikaanii keessatti pirezidantiin waan gaggaarii godhan warra transformational jedhan keessaatiiti namoota akka FDR, Abraham Lincoln warra transformational jedhaman kun maal godhan beektaa? Keessumaatti FDR fagoo dhaqee isin gaafadhuti. Fireside chats waan jedhu tokkotti qaba. Reediyoon yeroo sana waan haaraa waan ta'e dibititi yeroo waraanaa sana yeroo New Deal sana reediyoodhaan itti dubbata ture uummatatti. Seera paarlaamaa isaanii keessa koongiresii keessa dabarsuun rakkisaa waan ta'eefiti reediyoodhaan uummatatti dubbateeti uummata kakaaseetiti uummaticha akka inni dhiibbaa irratti godha warra koongiresii sana irratti. Chaayinaan dhiyoo kana Deng Xiaoping kan jedhani jijjiirama kan fide. Chaayinaan lafa guddaatti akka geessu kan godhe jira. Innis yeroo duraanii warri paartii keessa jiran paartii sana keessa kan jiranii warri deeggartoota Maa'oo Chaayinaan sooshaalizimii irra deemuun irra hin jirtu karaati jettu deemuun nurra hin jiru yeroo isaan itti ka'an innis maal godhe the southern tour kan jedhuun deemeetiti warra koongiresii irra warra paartii irra cehee uummatatti dubbataa ture. Sababii kanaatiif itti mo'ate uummatatti dubbate uummata wajjin konnektii godhe. Sababii kanaaf muummichi ministeera yoo abba lammaadhaaf hin kennamu ta'e kan inni qabu tokkotu jira. Mana sana kan inni lixu akka Hayilamaariyaam Dassaalany Mallas Zeenaawii harka qabee fuudhee achi keessa kaa'etti miti uummatatu dhiibee iddoo sanaan isa ga'a. Dhiibbaa uummataatiin iddoo sana ga'a yoo iddoo sana gahe. Hundumtiyyuu kan achi iddoo sana galan har'a muummichi ministeeraa barcuma sanarra kan taa'u waan uummati jedhu sana fudhatee uummatatti dubbatee humna uummataatiin hin hojjetu yoo ta'e innis hin kufu. Innis baduu isaati jechuudha. Kanaaf carraatu jira warra muummicha ministeeraa ta'anii. Yookis uummatatti dubbata. Akka Lammaa Magarsaa uummatatti dubbatee uummata sammuu geeddaruudhaaf danda'e.
Namni OPDO keessaa ba'e uummata kana akka itti akka inni ofitti qabu kan inni godhe. Paartii isaarra darbee mootummaarra darbee uummatatti dubbachuudhaaf hin danda'a. Ammayyuu karaan jirti jechuudhaaf hin jedhe Heenoo. Wabiin uummatadha jechuudhaaf hin jedhe kana hundumaa. Galatoomi Profeesar Skeel gaaffii keenya dhumaatti deemna. Kunis egaan akkuma beekamu yeroon ammaa kun yeroo adda biyya sana keessatti yeroo adda addaatti ta'aa dhufeera wanti addaa ajandaan adda addaa dabalaa dhufeera. Inni kun garuu like no other Prime Ministeriin yeroo itti resign godhe ta'uu isaati. Yeroo itti power vacuumiin itti jirutti waan kun wal qabanii yeroo addaati. Kana jechuun mootummaan adda wayii erga kufee tureera akka mootummaatti akka dhaabaatti akka institutioniitti jechuudha. Legitimacy erga dhabee tureera. Haa ta'uti garuu individuals yookaan namoota dhuunfaatu maqaa adda wayiitiin ammayyuu aangoo kan circulate gochaa akka jiran beekamaadha. Garuu effectively or strictly speaking mootummaan adda wayii akka inni hin jirretti waliigaluu hin danda'ama. Mootummaan resilient kan ta'e akka hin jirretti waliigaluu hin danda'ama. Yeroo kana keessatti political crisis yookaan kufaatii siyaasaa qofatu hin taane this is absence of government. Absence of government keessatti qaamni de facto akka mootummaatti act godhu jechuun kiyya aangoo siyaasaa akkatti qabatee jechuu osoo hin taane political power qabatee hin taane uummata biyya sanaa kan tasgabbeessu uummanni biyya sanaa abdii akka horatu hamlee mooraalii qabaatee gaaffii waggoota hedduuf kaasaa ture karaa barbaachisaaf karaa amansiisaa ta'een qabatee bor abdii akka qabaatu that there is a better tomorrow qaamni uummataaf kana hiru jiraachuu danda'u jira. OPDO'n kana gochaa hin jiru of course TPLF kana gochuu hin danda'u. Gareen mormitootaa keessumatti kan popular base kan qaban Dr. Mararaa fa'a Obbo Baqqalee Garbaa fa'a Andu'aalem Araagee fa'a kanneen yeroo dhiyootti mana hidhaatii ba'anii kan uummataaf abdii kennan yeroo kanatti ga'een isaan irraa eegamu keessumatti ga'ee mormuu osoo hin taane ga'ee bulchuu gaafan jedhu bulchuu jechuun nama hoogganuu jechuun paalaasii keessa ta'uu qofa osoo hin taane yookaan caffee keessa ta'uu osoo hin taane popular legitimacy qabaatanii dimaandii biyya sanaaf road map kaa'uu namoota danda'an ga'umsa isaa namoonni qaban mormitoota keessa akka jiran gaaffiin qabu kun jagnummaa isaanii kanneen mirkaneessan uummata Oromootiif lubbuu isaanii dabarsuu akka danda'an kanneen mirkaneessan ta'uu isaanii hundi keenya ni beekna. Yeroo kanatti akka statesmanship aktii gochuu hin qabanii road map jiru lafa kaa'uu hin qabanii so ga'een isaanii gama kanaan maal agarsiisa? Ga'een isaanii maal ta'uu qaba jettee yaadda Jawaarraan jalqabaa and then Professor Skelti fufta. Kanuma dhimma amma ati kaafte irraa kaaseen booda irra duuba deebi'ee ka OPDOtiin deema lamaan isaa waan wajjin deemuuf. Mormitoonni hoogganoonni ciccimoon bahuun Dr. Mararaa dabalatee hoogganoonni sadarkaan jiran bahuun OFCdhaaf qabsoo Oromootiif hedduu barbaachisaadha. Akkasumas immoo ce'umsa gara fuulduraa godhuudhaaf deemnu keessatti baay'ee barbaachisaadha. Already hojiitti seenaa jiran akkan argutti guyyaa barumsaa fakkeenyaaf Obbo Baqqalaan Adaamaarraa dhufee Dr. Mararaa wajjin turanii walgahii godhatanii jiranii. So hojii jaarmaa ijaaruu akkasumas hojii public relationii hojii hariiroo uummatatti bahanii dubbachuu haala ammaata irratti callisuu qofa hin taane haala ammaata irratti ejjennoo qaban gara fuulduraa irratti lafa kaa'uu qaban fakkeenyaaf kaleessa road map jedhee lafa kaa'eetiin jira. Just waan gabaabaa waan paartiidha. Itoophiyaa siyaasaan Oromoo siyaasaan Itoophiyaa akkamitti deemuu qaba. Bakka gaagama siyaasaa kana keessaa baanee gara ammaa keessaa baanee gara sirna dimokiraasii waayitawaatti waaraa qabutti sustainable democracytti akkamitti ceena. Paartiin isaanii viizhiniin ittiin qabu maali? Tarsiimoo akkamiitiin osoo dhaqnee wayya jee yaada karoora akkamii timetable hedduu barbaachisaadha. Timetable jechuun yeroo hammamii keessatti maal ta'uu qaba kan jedhu barreessee lafa kaa'ee uummatattis mootummaattis kennuu danda'uu qaba. Qopheessuu danda'uu qaba. Kan irratti barbaachisaa yoo ta'e hayyootatti yoo ni jedhanii ofitti qabatanii qophaa'uu fi barbaachisa. Blueprintii mootummaa san keessa akkuma agartan mootummaan sun harki bitaatiin mirgaa wal dhagayaan jirtu.
In fact, there is no namni ajaju inji mootummaa sun keessa intellectually deprived taatee jirti humna hin qabdu. Akkasumas ammoo namni illee wal dhagayaan jiru mootummaa kana keessatti. Kanaaf mootummaa sanis I think karaa agarsiisuun dirqama OFC natti fakkaata. Maaliif paartiin Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa hoggana ija nama guutuu qabu isaanii. Hoggana uummata biratti dhageettii qabu. Oromoo biratti qofaa miti. Let me emphasize. Dirqamni keenya amma Oromoo qofaaf miti. Dirqamni keenya Itoophiyaa guutuudhaaf. Kan ammoo kan goonu ifiif jecha. Uummata biyya sanii naannoo sanii karaarra kaa'uun keenya jechuudha. Kanaaf OFC has to step up and show leadership. Blueprintii mormitoota biraatti illee dhiyeessuu danda'uu qaba. Yeroo akkanatti kun ta'uu qaba kun ta'uu qaba waa'ee filannoo haa taatu waa'ee jaarmamuu irratti waan adda addaa irratti imaammata irratti sirriitti lafa kaa'anii waan diiteel ta'e dhiyeessuudha. Kana mootummaatti kennanii warri mootummaa wajjin negotiate godhanii karaarra seenuu danda'uu qaban jechuudha. Tokko kanaa kan biraa immoo of course of jaaruu qaban. Waajjiroota banachuu danda'uu qaban. Miseensota baay'ee qaban. Uummanni baay'ee ijaaramee jira. Egaa isaan bahanii egaa isaan hidhamanii booda jijjiirama guddaatu Oromiyaa keessa dhufe. Amma kan isaan barbaachisu roobee kuuriin guutuudha. Kuurii kana maagala itti baasuu qofa kan isaan eegatu jechuudha. Kanaaf hojiin isaan hojjechuu qaban keessaa amma deefanii jaarmee ijaaruu roadmap karaa daandii biitti sun irra deemuu qabdu agarsiisu gara mootummaatti illee dhiyaatanii mootummaa wajjin haasa'uu barbaachisa jechuudha. Harki tokko kophatti na cabacamu harka hin dha'u jedhan. Kophatti isaanis hin danda'an. Kanaaf wanni amma push goonuuf lammaan gamasii akka wanni godhuufi innis gama isaatiin of course hogganoota jaallan isaa wajjin jira wajjin ta'uudhaan road mappii jijjiirama dura yuufitti amanee jira jee waan hin abdadhuuf hin jira. Transitional leader akka ta'e caretaker leader dimokiraasii irratti jirama jijjiiruuf ta'u ta'ee assignmentii san fudhatee road mappiin akkamitti saffisaan deemuu dandeenya. San qofa osoo hin ta'in reformiin jijjiiramni security keessa bakka adda addaa ta'u akkamitti ta'uu qaba kan jedhu barreeffamaanis haasayaanis dhiyeessu keessatti paartii keessattis mormitootaanis mootummaa keessattis warra yeroo alaatti yeroo ammatti ijji hedduun ana Awurooppaan ture namni hundi waa'ee isaa dubbata. Okay? Ameerikaa kanatti illee namoonni beekan deemee argee jira isaatti illee ni beekta. Kanaaf waa lafa kaa'uu barbaachisa. Probably for first time seenaa biyya sanii keessatti mormituu keessaayis ijji kan jirtu Oromoorra. Mootummaa keessaayis ijji kan jirtu Oromoorra. Kun responsibility kun hiree guddaadha. Great opportunity. Akkasumas immoo challenge takkaahu dhiibbaa guddaa nurra kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf walitti dhufanii waliin haasa'uu barbaachisa. Lammaan opiniyooniif lammaan waan godhuu qaban gorsuun barbaada. Kana waan keessaan himee ifatti himuu barbaada beekama. Keessattuu miseensonni isaanii bal'inaa akka dhaga'aniif. Paartiin tokko mataa lama qabaachuu hin danda'u. Mataan tokkuma. Mataan lama jiraachuun paartii addaan baqaysa. Kana waan anjawin beekanii haa fudhatan. Kalammata ammatti opiniyoon akka paartiitti mo'attee ba'uudhaaf hireen isiin qabdu nama tokko qofa dura jala deemu. Yoo gurbaa kana jala deemuu baatan takka isaan keessaa opiniyoon dullattiin ol baatee maqaa Oromootiin aangoo qabatti yookiin immoo garee biraatii harkaa fudhata. Gurra isiin calaa'u. Lammaan gada sii kenne. Hiree qofa miti. Ba'aa gudda kun. I don't think anybody has as much pressure as this guy. Fayyaa isaatiif waan wajjin challenge guddaa. Garuu seenaa keessatti hogganoonni bahu dirqama irra kaayamee jira. Dirqamni itti dhufuu jira. 70moota keessatti warra akka Hayilee warra akka Baarootti ture. 90moota keessa Leencoo fa'aa Galaasaa fa'aa Nadhiifaa ture. Amma immoo gama tokkoon Mararaa fi Baqqalaa fa'aadha gara kaaniin Lammaafaa jira. Kuni dirqama seenaan namarra kaa'u. Dirqama seenaa jalaa san dheessuun seenatti nama gaafachiisa. Paartii cheermaanidha. Jijjiirama fidee jira. Deggersa uummataa qaba. Uf duuba harkifachuun qabu. Lakki ani kanan barbaadu amala Oromoo tokko jira. Zigaal jama Harargee keessatti. Ani kanan barbaadu ani kaan hin godhu kan hin godhu nooni goota hin dandeessa agarsiifteerta proof gootee jirta. Aggressively push godhii Oromoos Itoophiyaas gara ce'umsatti geessuudhaaf ittiin deemi. San ta'uu baannaan qabsoo Oromoo wanni dhaabu hin jiru. Awwaala sirna sanirra Oromoon bilisuma baati. Wanni yeroo baay'ee ati jettu jira kunis
jijjiiramni kana keessatti hamma danda'amnetti wareegama hir'isaa deemuu qabna jette yoo kana kan ta'u taate jijjiirama nagayaa godhuun kan danda'amu yoo waan kana kan godhu taate jechuudha. Kanaaf innis kanaan deemuudha qaba gama lamaan. Gama OFC'tiin serious hojiin ta'e serious intellectual work, serious grassroots work ummata keessatti, serious public relation work and diplomatic work hojjetamuudha qaba. Gama lammaffaatiinis organizationii fi discipline gochuudha barbaachisa. Hoogganaa tokko ani naan galu bakka chairmaniin jirutti nama biraatti nama lama sadi promote gochuuni kuni orma nutti kofalchiisa. Orma nutti kofalchiisa. Hubadhaa Mallas Zeenaawi gaafa harkaban faan isaa mo'ataa turan TPLF maal godhaa turte? Kan isaan isa mo'atan cal godhanitti isuma jala hiriiraa turan because that was important. Ammas bifa saniin deemuudha barbaachisa. Jarri kun akkanatti yoo waliin kan deeman taate Oromoofis dhaaba isaaniitiifis Itoophiyaafis waan gaarii fiduu danda'an. Ijji addunyaa irra Itoophiyaa irra jirti. Ijji addunyaa Itoophiyaa irra kan dhufte ilmaan 5,000 ol gabbarreeti waggaa sadeen dabre kana keessatti. We cannot squander this victory through silly politics, through silly ambitions. Okay, nama wal jaalatu fi wal jibbu fi maal godhuudhaaf abaluun asiin goona abaluun kiyya fira kiyya maali kiyya asiin walitti caasaa qabna maal caasaa keessa siyaasaan opinion siyaasaa caasaa keessa ba'uu qabdu jechuudha. Kana wanni jaawufi because I'm tired of them lobbying me. Okay, kanaaf ergaan clear on ummatatti dabarsuu barbaadu get your act together, step up, lead EPRDF, step up, lead Ethiopia to transition. Kana godhanii deemuu qabanii kuni garuu partnerii jabaa isaan barbaachisa gara oppositioniiti. Warri wafiillee kan hojjechuu qaban warri wafisii waliin dabaluu qabu mormitoota birallee isaan qofa osoo hin ta'in warra isaan wajjin hidhama kanallee qabatanii uummata kakaasanii gurmeessuu qabaniin jedha. Professor Scale maal yaadda garee mormitootaa kanneen yeroo ammaa uummata Oromoo harkaa qaban sadarkaa Oromiyaa qofatti miti Baqqalaa Garbaa fa'aa Dr. Mararaa fa'aan uummata Amaaraallee harkaa qaban. Maali gaheen isaanii rooliin isaanii maali? Mee fakkeenya tokkoon sii tokko. Kanuma irratti akkatti kaapitaalaayizii gootuuf. Anis dheengaddaa gabaabsee barreesseen ture Facebook irratti. Nelson Mandeelaan gaafa mana hidhaatii ba'e Cape Townitti deemee the first act uummata 100,000 ol haasofsiisee road mappii South African post apartheid ittiin ceetu lafa kaa'e. San booda dhaqee progressive force kan ta'an apartheid regime keessa kan jiran waliin taa'ee negotiate godhee maal dhugoomsee Nelson Mandela mana hidhaasiitii ba'uusaa qofa osoo hin taane destinationiin mariidhaaf discussionii san booda geggeeffamee uummanni gurraachaa haga tokko dignitiitti argate. So that's high level leadership. Of course, structuring isa adda adda kan biyya keenyaa waliin. Haa ta'uutii garuu mana hidhaatii ba'uu qofa osoo hin taane dimaandiin uummata Oromoo namoonni kun kan isaan hidhamaniif kaayyoo ganama barii ganamaa kan isaan hidhamaniif kaayyoo qabu. Kaayyoo uummata Oromoo ceesisu qaama kamii waliin yoo ta'an jechuudha. So gama sanaan rooliin isaanii shoorri isaanii mootummaa mormuu osoo hin taane uummata Oromoo laga ceesisu nama waliin ta'anii. So maaltu irraa eegama yeroo kana keessatti particularly yeroo itti Prime Ministeriin hin jirretti yeroo itti TPLFin crumble gochaa jirutti yeroo itti Opidioon haga tokko race gochaa jiranitti wal ari'aa jiranitti moral responsibility political responsibility garee mormitootaa Oromoo qaban gama kanaan maal fakkaata maal ta'uu qaba? Wanni biyyicha irratti mul'ataa jiru amma waan nama gammachiisudha. Yookiis waan obdii namatti horatudha. Karaa warra mormituu kan isaan gochuun dura jiranii akka alternative ta'an mootummaa miti isaan miti mootummaa waan hin taanee fi mootummaa amma jiru kanarra nutu fooyyee qaba kan jedhu Jawaar dubbataadha ture amma alternative filannoo kabiraa akka isaan dhiyeessan agarsiisuu danda'u irra jira. Kun immoo karaa adda addaa mul'achuudhaaf hin danda'a. Amma yoo nama baay'ee gaafattee sagantaa siyaasaa kan ofeeka'u hin jira akka gaariitti waan beekamu ta'ee natti mul'atu sababiin isaa public relations la jedhan. Kana uummatatti barsiisuudha barbaachisa. Uummatatti gadi halkanii guyyaa hojjechuudha facaasuudha barbaachisa wanti kun.
Yoo hinjira ta'e sagantaan siyaasaa isaanii sun akka alternative jechuudha. Nuyi kanadha kan Itoophiyaadhaa kan qabnu kan jedhu isa isaan lafa kaa'an akka gaariitti lafa kaa'uutu irra jira. Ammayyeessuu barbaachisaa yeroo ammaatiif akka ta'e ta'uu qabaachuutu irra jira tokko jedhu. Karoora inni jedhamu rood maappiin sun immoo ce'umsadha. Asii baanee immoo lafa jettan sanatti ittiin gahuudhaaf tokko lama jedhee tartiibaan wanti isin gootan maali? Inni karoora egaa inni short termidha. Yeroo ammaa keessa malee yeroo fagoo keessatti waan yaadamu miti kullachuu hin barbaachisu. Sadaffaan kanarratti sagantaa tokko qabannee dubbachuu waan hin dandeenye natti fakkaata waa'ee hoggansaa leadership jedhan kanarratti. Waa'een hoggansaa tokkoffaa beekumsa qabaachuun ga'umsa qabaachuun dandeettii agarsiisuun wanti kun wanta itti demonstrate gootudha. Waan ati agarsiistudha namatti. Maaliifii amantaa itti horata jechuudha. Kanarratti ga'umsa qabaachuusaa akka mootummaatti bulchuudhaaf danda'uusaa ammas waan gaariidha hojjetaa jiru akka mormituutti hojii gaariidha hojjetaa jiru. Keessumaati amma Adaamaatti dubartii bulchiisa magaalaa sanaa wajjin waan isaan jedhan wal bukkee dhaabbatanii siyaasaan addaan gargar baane malee tokkummaadha qabna uummata keenya irratti inni jedhan kuni har'a duwwaadhaaf utuu hin ta'in gara booddeettiyyuu siyaasa haaraa keessa lixuudhaaf akka dandeenyutti nu gargaara. Kanarratti hoggansi kun ga'umsa barbaachisaa beekumsa dandeettii agarsiisuutu irra jira. Yoo hin qaban ta'e iddoo gara biraadhaatiin lafumanni jiruuti barbaaduutu irra jira. Warri iddoo isaanii bakka buuna jedhanii biyya bakkee keessas socho'aa jiran kuni hin beektu wal beennaa walitti dubbanneerra waa'ee kanarratti. Paartii sana ijaaruutu isinirra jira nama tokko al takkatti. Nama waamanii kottaatti galaamin nama tokko guyyaa tokkotti ijaaruudha barbaachisaa jechuudha. Arfaffaan waa'ee warra alternative jennaan jedhu kana keessatti uummata gidduu irratti tokkummaa uumuu sana irratti keessumaa waan amma Jawaar jedhe keessatti Oromoon ofiisaatii duwwaa miti ofiisaatiif hin gaha mataa isaatiif hin gaha. Garuu seenaa isaattis aadaa isaattis ofirraati hafeetiti warra kaanii wajjin hirateeti jiraataa ture. Kanarratti waa'ee tokkummaa uummata kan biraadhaa wajjin isas yeroo hundumaa guyyaa hundumatti warri mormituun kun illee agarsiisuutu irra jira jechuudha. Warri mootummaas hojii mootummaa hojjechuutu irra jira. Kana kaleessas dheengaddas dubbataadha ture. Mootummaan tokko waa sadii hojjechuutu irra jira. Tokko daangaa eeguutu irra jira. Lammataa nagaa biyya keessa deemsisuutu irra jira. Sadaffaa tajaajila mootummaan kennuutu irra jira. Fakkeenyaaf magaala keessaatii qoshaashaa fuudhuun inni isa akkasii gochuutu irra jira. Kana gochuutu irra jira. Garuu dhumarratti lachuu isaaniitiif waan jechuu barbaadu tokkotu qaba waa'ee hoggansaa irratti. Namoonni seenaa addunyaa keessatti beekamaa kan ta'an namoonni gurguddaan hoggansa isaanii biyya addunyaa irratti seenaa addunyaa irratti beekamoo ta'anii yeroo ordinarii keessan dhalan yookiis hin hogganne. Hoggansa tokko guddaa kan godhu yeroo rakkoon jiru sana keessatti rakkoo sanatti qaqqabuusaati. Rakkoo sana keessatti qaqqabee uummata walitti fidee rakkoo sana keessaati uummata baasuusaati. Biyyan jiru kana keessatti yoo ilaalte namoota pireezidantii gurguddaati jettu General Washington gaafa biyyichi biyya ta'e kan dhufedha. Abraham Lincoln gaafa biyyi wal lole yeroo Civil War pireezidantii kan turedha. Franklin Delano Roosevelt yeroo Great Depressioniitii fi yeroo waraana addunyaa lammaffaadha. Moomentii sanatu liidarii godha. Moomentii sanatti hin baatu taanaan, olitti hin baatu taanaan, step up hin gootu taanaan seenaanis si irraan. Isadha kan isaan hubachuun irra jiru. Warri OPDOs keessaa jiran Lammaa Magarsaas haa ta'u, Baqqalas haa ta'u, warri kaanis haa ta'anii kan isaan hubachuun irra jiranii yeroon isaan keessa jiran kun yerootti step up godhanidha. Yoo iddoo qabaattee hojjetta ta'e akka geggeessa hoogganaa paartiittis akka hoogganaa mootummaattis step up yeroonsa isa barbaada. Sababii kanaati yoo isin waamaa jira ta'e uummanni isin waamaa jira ta'e Lammaa Magarsaatiin kottu jedhee si waamaa jira ta'e uummanni Oromoo situ waanaa gochuu danda'a akka mootummaatti akka mormituutti miti akka mootummaatti situ waanaa gochuudhaa miti jechaadha jira yoo ta'e yeroo baay'een si dhagayeera lubbuu keenya yoo dabarsinee laachuudhaaf jennaa jettanii dubbataadha turtanii yeroo itti uummatni isin waamu sanatti
amma muummicha ministeeraa naa ta'e jedhee uummanni hundi si gaammataa jira. Yeroo kana keessatti yoo atillee nan dhufa jettee olitti ba'uudhaaf hafte keessaa hanqattaa jechuudha jedhe. Keessaa hanqatta. Isa jette sana keessaa si hanqattaa. Seenaan lafatti barbaadu keessaa si hanqattaa jechuudha. Warri mormituutis kana kan hin jechuu barbaadu. Daqiiqaa tokko hoonaa laatte. Journey to the East kitaaba tokkotu jira. Herman Hesse jedhanii nama Jarmanii tokko kan inni katabe. Jarri kun karaa fagoodha deemu. Warri wajjiniin deeman karaa fagoo yogguu deemanii namicha Leo jedhamu tokkotu isaan keessaatiitii hin deemsisa. Inni garuu hojjetaadha ture malee geggeessaa hin turre. Utuu deemaniiti hin bade Leon hin dhabame. Gaafa inni dhabamu namoonni 500 wajjiniin deeman garatti deeman wal laalan. Gaafa sanatti inni akka inni geggeessaa isaanii ta'e, akka inni dura bu'aa isaanii ta'e yeroo sana baran malee hamma sanatti isaanii hojjeta ashkariidha jedhaniiti ilaalu turan. Kana maaliifan jedhe? Gatii iddoo mootummaa hin qabnee fi yookiis mootummaa keessatti iddoo hoggansaa gatii hin qabnee fi hoggansa liidarshiippii laachuudhaaf hin dandeessu jechuu miti. Lafuma jirtuuti iyyuu liidarshiippii laachuu dandeessa. Warri mormituu keessa jiranis nu mootummaarra hin jirru jedhanii liidarshiippii kennuu dadhabuudhaaf hin danda'an. So yookiis you step up yookiis immoo lafuma jirtu sanarra teessee steeshinii marra jirtu sanarra teessee hoggansa kennuudhaaf hin dandeessa. Yeroon kuni mormituu haa ta'u warra mootummaarra yeroo san itti ol baasanidha. Yeroo san itti gaafatanidha. Yeroo waamicha uummata keessanii itti dhaggeeffattanidha. Excuse hin qabu jechuudhaaf hin jedhe. Galatoon Profeesar Isqeel Gabbisaa toon yaada koo dabalin Jawaar waan jettu qabda. Afaanuma tokko. Lammaa Magarsaatiin qabsoo qeerroo Oromootitu bakka itti si awwaalan irraa asii baasee paarlaamaa caffee Oromiyaa bu'aan qabne irraa asii baasee gara fuulduraa asii baasee yaadaa fi fedhii dur qabdu akka uummataan geessu kan si godhe wareegama ilmaan Oromoo kumaatamaati qabsoo Oromoodhaati qabsoo qeerroo Oromoodhaati. Karaa si ga'e jechuudha. Gara fuulduraas wanni sodaattu hin jirtu. Amma booda Itoophiyaa irratti humni qeerroo Oromoo gahu qabsoo Oromoo gahu hin jiru. Dhiibbaa OPDO keessatti illee gahu caccabsitee bahuudhaaf qeerroon Oromoo si cina jira. Hanga ati dhugaa Oromoo dubbattee dhugaa Oromoodhaaf hojjettetti. OPDO keessatti qofa osoo hin ta'in sirna san keessatti illee akkuma harka micciiree qeerroon Oromoo Hayilamaariyaam achirraa darbe si ol baasuudhaaf qophii qaba. Gahumsas ni qaba. Demonstrator ability dha qaba. Yoo seenaa dalaguu barbaadde waan hangammaa dalayde kun akka si jalaa hin banne akka hin haqamne yoo kan barbaadu taate wanni si sodaachisu wanni si mamsiisu wanni si shakkisiisu hin jiru. Abbaan fedhe si dura dhaabbachuu hin danda'u. Gada si kenne Oromoon si wajjin jira, Itoophiyaan si wajjin jirti, addunyaan si wajjin jirti. Use it or lose it jetti faranjiin kanuma jechuu barbaada. Atau anis gaaffii gaafachuu qabatu hin taane yaada koo itti qicuuf fedha yaada xumuraa jechuudha. Tokkoffaa yeroo ammaa yerootti Oromoon dhaaba siyaasaatiin adda adda babaatu hin taane yerootti Oromoon qabsoo bilisummaa Oromootiin itti wal argitudha. Kun waan tokko nutti agarsiisa. Yerootti wayyaaneen karaa ejentii wayyaanee keessaa tokko Hayilamaariyaam Dassaalany. Yerootti wayyaaneen step down gochaa jirtutti Oromoon step up gochuu wordii sila Isqeel gargaaran. OPDOs ta'e, OFCs ta'e, whoever you are out there. Yeroo itti lammiin gargaaraan keessumatti wayyaaneen step down gochaa jirtudha. Oromoon yeroo kanatti step down godhamoo step up godha. Kun gaaffii uummata Oromootiif dhiisnudha. Oromoon step up hin godhu yoo ta'e bakka jirutti ganaa garbummaan Oromoo waggaa hedduudhaaf tifo jechuudha. Kana beekuu danda'u nurra jira. Lammaffaa ka Jawaar amma kaase kana irratti gadi cimsinee irra jennee communicate gochuun barbaachisaadha. Maaliif kaadiroonni OPDO yeroo baay'ee wanti isaan irraanfatan tokko lafa har'a OPDO hin jirtu ga'uudhaaf sababa guddaa inni ta'e tokko qabsoo bilisummaa Oromoo gama qeerrootiin kan geggeeffamaa jiru ta'uusaa irraanfatu. Waan qeerroon jedhu waliin qaamni comply hin goone. Qeerroon yeroo ammaa qeerroo reasonable ta'e, qeerroo leadership skill qabu, qeerroo establishment Oromoo ta'ee fi ta'uu danda'udha. Qeerroon eenyuuf kun OPDO qofaaf miti.
even warra mormitootaatiif qeerroon leverage guddaadha. Namni qeerroota akka leverageetti hin gargaaramne taakkuu tokko deemuu hin danda'u. Keessumatti immoo opinion resume gadhee waggaa 27f resume gadheedha kan isaan qaban. Seenaa sanadha kan lammaafaan haga tokko jijjiiraa jiran, image sana jijjiiraa jiran. Seenaa resume gadhee sana baataa namni qeerroo irraanfata yoo jiraate. That's a bad and disastrous recipe. So labsii tattamaa har'a nutti labsame sababa qeerroon mormii kaasee jedhanii namoonni tokko tokko ka odeessan kanumti isaan har'a afaan baasanii odeessuu danda'an sababa qeerroo ta'ee akka ta'e kan irraanfatanidha. So namni qeerroo ignore godhe, neglect godhe, demandii qeerroo namni ignore godhe nama disaster recipe qabatee deemaa jiru ta'uusaa opinion gama kanaan yaadachiisuu feena. Kun opinion qofa miti. Mormitootumallee warra jagnummaa isaanii agarsiisan lubbuu isaanii dhiiga isaanii Oromoof kennanii qaallitti qilixoo keessa kan turan qeerroon isaaniifis leverage guddaa establishment Oromoo akka ta'e qeerroon hubachuun barbaachisaa akka ta'e gama kanaan opinion mataa koo dhuunfaa kiyyan kennuu fedha. Daawwattoota keenya haga ammaatti nu waliin turtanii kan dhaggeeffatan kabajaa guddaa isiniif qabna. Oromoon yeroo ammaatti yeroo addaa keessa jira. Responsibility ofiisaa irra darbee lammii gara biraan responsibility Oromoo irratti kufaa jira. Jaallannus jibbinuus yeroo ammaatti Oromoon responsibility guddaa baachuu akka qabu, hundumtuu of qopheessuu akka qabu, sammuudhaan of qopheessuu qabu ni beekama. Marii nuti gaggeessaa turres kanuma waliin wal fakkaataa. I am sure OMN miidiyaan keessan dhimmootuma kana waliin haala dhufaa jiru kana sa'a sa'aan guyyaa guyyaadhaan mariin akka gaggeeffamu ni hubatamaa ni beekama. So wanta yeroo keessan nuuf laattanii dhaggeeffattaniif galatoomaa jennaa. Gara fuulduraatti boor iftaan har'a galgala marii gaggeeffamu irratti akka itti hirmaattan online abdii guddaa qabna. Marii keenya guyyaa har'aa asumatti xumuraa waayillan kiyya Jawaar Mohammadiif Profeesar Isqeel Gabbisaa galatoomaan jedha. Akkasumas teeknishaaniin keenya beekamaan yeroo hundumaa kan qophii kana successfully ta'uusaa kan nu gargaaru Faraan Abdusalaam magaalaa London irraa galata guddaa qabda jennaa. Galatoomaa.